Ani maqaa jijjiirradheera. Diraamaa kee ilaalaan guddadhe waan siin jedhe naman taate. Sababummaa sadii nyaatte. Ispoortii kanas hin hojjenna baay'ee hojjenna ispoortii kanas. Yaa biyya Itoophiyaa warqee koo yaa biyya Itoophiyaa warqee koo adaraan yaadiin arbee koo. Dubartii sana garuu yeroo sanatti waan tokko biraan tuqxuun qabdu. Dhiirraa kan darbe waan tokko tuqnaan kaballaan ijatti cufama. Yeesama riqeetu yoo caacata yaanchi dimtsi indeet hono indoo ka odeessa bare mata. Takka ijoollee baadiyyaa ta'uun onnachuun baay'ee gaariidha. Mukatti baanee bulle. Maatii barbaacha baatee wattaaddara taate. Leenjii adda bilisummaa Oromoo akkam ture? Eenyu fa'aa wajjin leenjite? Ana baawwan eessa akka jiru maal akka jiru hin beeku. Jaalala kanan bare hin soowwan eenyu waan barbaade jiru waraana keessa galeen bare. Alagas asteena santa na jette. Shamar Kafune hordoftoota Qubee TV irraa kan ammas hin biraan ga'uuf jennu qubee poodkaastii keenyaan torbanitti namoota jajjaboo hawaasa Oromoof bu'aa buusan akkasumas immoo yaada gaarii hawaasa keenyaaf qooduu danda'u jennu asirratti affeerruun turtii waliin taasisna. Guyyaa har'aas keessummaan nuti qabannee dhiyaannee bara 1980 keessa yeroo jijjiiramaa dargaggoota aartii Oromoo sochoosaa turan hojiiwwan garaagaraatti keessatti hirmaataa turan keessaa nama tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aan isiniin jedha. Sagantaa kanarratti keessummaa ta'uun kanasitti nu faana argame Dhaabaa Garbaabaati waliin tura. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan. Mee Dhaabaa namoonni hedduun ni beeku keessumaa aartii keessatti baay'inaan beekamta. Reediyoodhaanis sagantaawwan garaagaraa hojjechuudhaan diraama dheeraa hojjechuudhaan beekamta. Mee Dhaabaan eessatti dhalate warri jedhanii gaafatan jiru? Eessatti dhalate? Gaaffii kee deebisuu koo dura ani maqaa jijjiirradheera. Abbaan koo Dhaabaa naannoo jedhu maqaan abbaa koo Garbaabaadha. Ani immoo itti dadhabee beelee dheebodhee baradhee aartiitti dabaladheera. Kanaaf maqaan koo aartistii Dhaabaa Garbaabaati malee akka baaqeedhaan Dhaabaa Garbaabaa jettu dhiiseera jechuudha. Kanas dursitee akka beektuun barbaada. Dhiifama. Akkasii jechuudha. Ogummaa aartii keessatti hirmaataa jennee waan dubbanneef aartistii Dhaabaa. Ogummaa aartii irratti hirmaachuu fi aartistii ta'uun garaagara. Waraana taatee hirmaachuu fi matolaqaa asira laqaa hamsa laqaa jechuun garaagara. Sirriidha fudhadhaa. Dhiifama. Asoorraa jalqabna waan ta'eef egaa ani argite miti abbaa jiitu biqiltuun kun akkamitti hoggaa ilaalan ijaaf akkatti tolu. Baay'ee namatti tola gurbaa biqiltuun isaa tole firiin isaas tola mitiiree baay'ee nama gammachiisa. Maarree nutis kan barbaadnu kanumadha garuu akkuma biqiltuun isaa tole firiin isaa akka toluuf kunuunsi biraa hafuun qabu hamma gootaraa keessa galutti. Isa kanaaf immoo eenyutu na gaafata gurbaa ittan beeka halkanii guyyaa hojjechuusaa. Hawwiin keenyas kanuma miti ilaa ammaa hawwiin keenya qotee bulaan keenya ogummaa qonnaan kennu karoora mootummaan baaseen ogummaa kennamuu irratti fudhatanii yoo hojiirra oolchan ela kan kana caalu akka argatan abdiin qaba. Isinis ogummaa keessaniin nu biraa nafiina halkanii guyyaa isin nu jajjabeessinaan nutis dhimmatti boodatti jennuuf hin qabnu. akkuma ijoollee baadiyyaa kamiyyuu ijoollee baadiyyaati kan hin dhaladhee guddadhee yoon jedhu hamma umurii waggaa 17-18tti baadiyyaattidha. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Bilaa ganda Kalaalaa jedhamu bakka addaa Waddeessa jedhamutti abbaa koo Garbaa Fataa haadha koo Caaltuu Firatarraan bara 1959 akkan dhaladhe maatiin kunatti. Isa kaan egaa erga nama akkam godhu jijjiiru walqixxaanne miti. Isintu dafee dulloome maal goona? Amma fakkeenyaaf yoon diraamaa kee ilaalaan guddadhe yoon siin jedhe naman taate. Akka hundumtuu akkasuma jedhamu akkasuma gara haadha keessatti hojjenne. Waggaan kee baay'ee sokkeera jechuudha. Waggaan koo galaa shallagaa akka warri mana keessa teessanis dhugaa dubbachuudhaaf ani umurii kun dhoksusi bira sin darbu
Maaliif kannaa kenne waaqayyo akkanatti jiraadhu malee akkan sobuuf akkan dhoksuuf miti. Sobees waan hin argadhu hin qabu. Dabalees waan naa dabalamu hir'isees waan naa dabalamu hin jiru. Waan fe'ee hin jiru waan tokko yan dhufu hin jiru. Umurii dheeraa jiraachuun umurii dheeraa ayyi jiraachuu immoo ani nan jiraadha jedhee toon taane kana jiraadhu jedhee kan sii kennu uumaa ganamaati. Kanaaf naa kenname akkasumatti jiraanne mootummaa meeqa dabartee ta'etti akka lakkoofne garuu adaraake. Mootummaa sadii nyaatteetta. Meeqa lakkaa'e mootummaa meeqa sadii. Meeqa ta'a jettee saddeeti. Sadii. Mootummaa gurguddaa sadii. Dogoggorteetta jechuudha. Maal mootummaa isaan kaanoo maal goote? Sadii qofaadha. Jechuun yaa warra kaanii tokkumatti lakkoofne. Nama keessa jiru kee lakkaa'amu. Moo Hayilamaariyaamtu lakkaa'amu. Isaan mootummaa tokko waan ta'eef. Ta'uyyuu namni jijjiirameera kaa yeroo sana. Yoo abbaan gootii yoo lakkoofne afur. Akkas ta'a kaa warri maaf jijjiirta. Wallaggaa bahaatti kan itti dhalatte mana Wayzaroo Balaanesh wajjin maaltu wal qabsiisa jireenya kee? Balaanesh Wayzaroo Balaanesh jechuun baalabbaata yeroo sana turanii. Wayzaroo Balaanesh egaa yeroo sana naannoo sanatti warra qe'ee bitan warra naannoo bitan keessaa tokkodhaan daa'imman ture yeroo sana. Dhugaa dubbachuudhaaf barumsa barachuun kooyyoo carraan yeroo sana naannoo sanatti baalabbaan jiraachuu isaati natti fakkaata. Abbaan koo yeroo sana xinnoo ishee akka maal jedhama inbitanyaa isa jedhan kana. Diidaa turan. Diidaa wayii inbitamu jedhee nama deemu jira miti akkasidha. Obbolaansaa immoo Cikaashumii fi baraan baraasiif qanyaas maachuu warra jiran kanadha isaanidha. Ani isaan keessatti egaa guddadhee mana barumsaa qeessis akkan galu akka carraa ta'e haadha koo wajjiniin Tsuwwaasa jedhan kana maaram dhugdi. Isaan karaa mana barumsaa akka ishite egaa isheen yeroo sana. Mana barumsaa qeesii galtee jira. Qeesii achumatti Bataskaana Kalaalaa jedhamu jira. Achumatti hin gale. Mana Wayzaroo Balaaneshitti gara aartii miti keessa jiraachuusaa achi akkatti jalqabdeedha kan yeroo gara garaatti haasoftu. Guyyaan jalqabaati agarsiisa kee yookaan immoo gama aartiitiin dhaabaan aartiidhaan kan inni wal qabate ijoollummaa irraa jechuudha. Waan tokko na yaadachiifte ijoollee ta'ee akkanii as ga'u kan yaade daa'ima waggaa 7 moo 8 natti fakkaata. Mana keenya duuba waddeessa wayii jira. Mana keenya cinaa immoo waa tokko hin jiru laga wayii jira. Laga sanarraa maaliif bakka inni san dhaabu hin jedhee nuuf makoo ka'e maaliif jennaan bakka inni sun guddate ani waan as jiraadhe jiraachuu baadhee akkuma waddeessa kana maqaa kooti waamamaa jedhee. Bakka inni isa dhaabaa jedhamee qabamu. Booda keessa bakka inni citino wanni guddate wanni jedhee ammas iddootti bakka inni isa dhaabde beekta naan jedhu gannaku akkas ture achii booda garuu waan hojjettu ijoollummaadhaan jira. Sirba dhaquu jira. Ijoollee wajjin qabduu waan teessu jira. Iddoo cidhaa kana galgala halkan ijoollee wajjin iddoo jira. Sirboota adda addaa sirboota aadaan sirbitu jira. Waan baay'eetu jira. Isuma isarraa kaatee adeemsa keessa dargiin akkuma dhufeen gara 1966 dargiin akka dhufeen jijjiiramni dhufee ijaarsi gurguddaa tokko dhufe. Ayumaa, Ayisemaa, Ayigemaa maal waan jedhamu ijaarsa dhufe innaa Taaddagii waan jedhamu sun dhufe nuti ijoollee waggaa 17 gadi keessatti ijaaramne egaa nan yaadadha ijoollee walitti qabneeti ispoortii kanas hin hojjenna baay'ee hojjenna ispoortii kanas ispoortii utuma hojjennu wanni kana hojjenna kinetii an jedhamu. Kinetii kana keessatti an orgaanaayiz gochuun ture yeroo sana. Nan hiriirsa kiroogiraafii jedhama miti isa kana lamatti hiriirseetaniini dubartii asiin dhiira asiin jenneet namichi immoo dibbee rukuta fuuldura taa'ee yaa biyya Itoophiyaa warqee koo yaa biyya Itoophiyaa warqee koo adaraan yaadiin arbee koo kan jedhu. Baandiin guddattuu laqqamteen sirba yeroo sana ilfina shiqannoo fa'aa yeroo sana sirbu natti fakkaata sirbichaan booda kan dhaga'utti tarfaasaa miti kun sirbe jedhama. Wattaadarri yoggaa duula jira miti 968 minishaa fi nabalbaalaan jedhamu duulaa turan yeroo sana isa sirbu. Wanuma guddacha waggaa deemnu 72-73 keessatti sirba kana dhaga'uu jalqabne 74 akkas keessa dhaga'uu jalqabne yeroo sana kinetii kana mana shayii banannee kana hojjenneet ayoomaadhaan tinca'ee nan guddadhe gama ayoomaatti tinca'ee ayoomaas ijaaruu jalqabne akkasitti dhagaa kan kinetii. Naannoo Oromiyaa iddoo garagaraatti
namni dhalatu kamiyyuu wanta hawaasa keessaa fudhatee ba'uu qaba. Aadaa, duudhaa hawaasichaa, safuu hawaasichaa fudhatee ba'a. Wallagga Bahaatti dhalachuun dhaabaadhaaf wanti addaa inni naa kenne kana jettee wanti himuu dandeessu maal nama fakkeenyaaf namoonni Harargeetti dhalatan namoota jaalalaati akkasumas immoo bifa gadhiisaa ta'een dubbatu jedhameetu haasa'a. Jimmatti kan dhalate akkas jedhamee dubbatama. Kennaa adda addaa jira bakka itti dhalatte irraa jechuudha. Wallaggaa Bahaatti dhalachuu keetiin dhaabaa ta'e akka dhufuuf dhiibbaan hawaasni naannoo sanaas irratti godhe dhiibbaa beekumsaan ta'uu danda'a aadaadhaan maaltu jira? Dhuguma keeti anis ergan guddadhee seenaa hubadhee waan tokko baradhee anis kan hin argan jira. Akkuma ta'etti naannoo sanatti yeroo sanatti barattoonni baay'een hin baratu dhiibbaa barumsaa jira. Barumsa yeroo sanaa immoo ammuma pirezidentii naannoo keenyaa amma Lammaa Magarsaa ture sanatti naannoo sana waan ta'eef ture ijoolleen baay'een hin baratu. Xiiqissi qaba barumsaaf maaliif hin baradhu kan jettu xiiqissi qaba aadaa sana maaf hin hojjedhu xiiqissi qaba nyaata aadaa naannoo sana jira dabootu jira waan baay'ee xiiqiidhaan waliin hojjetta xiiqiidhaan dabuu waliin baataa xiiqiidhaan waliin gamtaadhaan hojjetta walumaa gala gamtaadhaan maal hojjetta xaafii haamuudhaaf gamtaadhaan hojjetta. Boqqolloo quncisuuf gamtaadhaan hojjetta. Yeroo sana hin geerartaa, hin weeddiftaa, aadaa naannoo sanaa tokkorraa tokko nagaa, tokkorraa tokko barataa. Inni maal keessi si tooraa dhufaa akka ati of ijaartu fakkeenyaaf naannoo sanatti geerarsatti beekama. Sirba aadaa beekama. Nyaata keessaa cumboof cororsaa kanatti baay'inaan beekama. Kana darbee immoo amantaa keessatti baay'ee hirmaannaan jiru waaqeffannaadha. Warra ayyaana kana deemuu, warra ayyaana deemuu ateetii kana godhachuu, maal godhachuu fi dubartoonni kana godhachuutu isa keessatti guddaadhaaf baay'ee garuu dhiibbaa guddaa kan irratti godhe barnoota. Xiiqiidhaan akkati barattu, akkati jijjiiramtu, jijjiiramuun akka danda'amu gorsa ture yeroo sanatti wanta akkasiitu nu ijaaree asiin nu geegan. Waa'ee qabdoo kaastee turte aadaa Oromoo keessaa qabdootaa jira akkasumas immoo guyyaa cidhaa achitti deemanii sirbuu jira. Wanti addaa wanti itti yaadattu maaltu jira dhaabaan bara dargaggummaa isaa qabdoo akkam ture laata? Qaban kun nama qaanessu miti garuu yeroo sanatti maaltu ture? Galgala horii gashitee iddoo cidha adeemta. Cidha waggaa deemtu yoo dubaratu heeruma ta'e an dubaraa sana adeemta naannoo kee ta'e. Yookaan immoo dhiira fuudhe yoo ta'e immoo dhiiraa sana adeemta. Guyyaa 15 sirbama. Guyyaa 15 sana garuu atis kan barbaada dhaqxu qabda isheenis kan barbaacha dhuftu jira. Guyyaa waliin argitu. Tarii iddoo qoraan gidee dhaqxaa yookaan immoo laga bushaa waraaboo dhaqxaa iddoo qoraan cabsaa hin dhaqxaa. Darbee immoo horii eegdii yoo ta'e akka tasaa sababa horiin eegaadhaan dhufti. Karameellaa kee bitattee kiisi kaawwattee deemta gaayoo. Karameellaa bitattee kiisi kaawwattee deemta. Qormaan inni guddaan maalidhaa? Intalli sun si wajjin turuudhaaf karameellaan ati baattee deemte kun baay'achuu qaba. Lakki lamatti tarsa'uu qaba iddoo lamatti. Yoo iddoo lamatti tarsa'e garaa wal fudhateera qalbii wal nu wajjin jira jechuudha. Yoo karameellaan sun faksheshi jedhee immoo iddoo 15 ta'e suuraa kaatee deemte wanta akkasitti. Hanqina oomisharraa yoo ta'e. Egaa safuudhuma uummatichaati akkastu jira. Kuni milkiin hin taane jedhama. Kana darbee nama 2-3 qabatti. Ati hin beektu. Inni tokkos ishee barbaacha dhufa inni kunis ishee barbaacha. Garuu gaafa cidha sana deemtu dubartoonni immoo tokko tokkummaa si jaalatan jiran si dhoksan. Isitti marsaniitu dhaabbatanii sirbu. Dibbee isaanii qabataniitu hin sirbu. Ati immoo achi jala teessee isaan jala teessee karameellaa gala. Dubartii sana garuu yeroo sanatti waan tokko hin biraan tuqxu hin qabdu. Dhiirraa kan darbe waan tokko tuqnaan kaballaan ijatti cufama. Waan tokko saalfiin hin jiru sodaa. Ungoo qofa jechuudha. Ungoo qofa. Isayyuu kadhaa meeqaan, ababbaltii meeqaan, hiriyyoota ishee meeqaan kadhattee kadhachiifteeti. Daboodhaan nama Daboodhaan daboon caalaa achi mana barumsaan barattee yoo ta'e xaliyaan ati barreessitu sana amma sii deebi'utti. Yesemaa riqeetu barreessiteeta. Meetalaa barreessiteeta. Xaliyaa barreessineerra malee yesemaa riqeetu yoo caacaataa yaanchi deemsi indeetu noo indoo kee odeessa baree mataa. Amaariffaan barreessina waan akka gaariitti goota yookaan dabtarii ishee keessaa fi yookaan immoo namaan ergita. Namni immoo na jalaa dhoksa jettee eeggatteetu dabtarii keessaaf. Isheenis hin beekte fudhattee galti yoo si jaalatte deebii gahaa si deebiste. Yoo si hin jaalanne immoo achumaan ibidda ta'e hafa.
Bakka hin jiru jechuudha. Bakka nafa wannichi waraqati akkasitti dhaqa. Ijoollummaa keenya kan dabarsinee amma kutaa 8tti kan hin baradhee bifa kanaan. Aadaan akkasii bakka amma sattafeeru qaba. Aadaan akkasii waan gaarii akkamii qabattee yaadda keessattuu dhaloonni amma irra caalaa dhageettiidhaan beeka kan argee beeku muraasa ta'uu danda'a. Aadaan akkasii jiraachuun faayidaa akkamii qaba? Inni faayidaa guddaan achi keessatti ani arge jaalala ijoollummaa jechuun ijoollummaa keessatti walitti dhufeenya kee fi waan tokko tokko amma waliin fuudhanii warra akkas godhan baay'inaan kan wal fuudhu nama biraati ishee fuudha. Garuu ishee keessatti maal tafa ati isii keessatti maal tafa eenyu akka taate dubbatti tafa malee gaafa wal agartu walitti qoosaa walitti waan jetta malee waan tokko hin jiru. Garuu isheen kabaja ishee guddaa durbummaa ishee eeggattee utuu waa tokko biran gahin safuu ishee eeggattee maatii ishee gammachiiftee kabajaan heerumti. Maaliiftu jira hawaasa sana keessa yoo durban taanee jedhama harreetti fe'anii deebisuu jedhama. Yeroo sana durban taatu taanaan akkasuma galgala sana harreetti gadi deebisu harreetti gadi fe'anii deebisan jennaan immoo hawaasa keessa amma isheen akka jiraattu akka hin jiraanne adda baafachuu dandeessa. Rakkoo guddaa ture jechuudha. Kanatu ture yeroo sana. Kanaaf kabajaa fi ulfinaan maatii kabajanii maatii ulfina kennanii fakkeenyaaf dubartiin tokko ni heerumti ta'e maal yaaddi yeroo baay'ee abbaan uffachuu qaba haati uffachuu qabda kabaja argachuu qabda. Kabaja maatii. Heerumni ishee seeraan ta'uu qaba. Biyyi bahee sirbuufii qaba gaggeessuu qaba. Isheenis gaafa dhaqxee naqatamtu naqata haa ta'u butii haa ta'u aseenaa ta'u hunduun guuta seera isaa guutuu qaba bunnaanis sanuma guuta aseenaa deemnaanis sanuma guuta hundumaa goonaan sanuma guuta akkasittidha kan isaan heerumanii kabajanii raaganii dhirsaaf ni ta'an jiraatu. Maatii ofitti iyyuu kabaja horti. Maatii duuba kee ati immoo waggaa wal fuutu amma taa'ee waggaan qoradhuu fi waggaan kitaabolee hedduu dubbisu kan wal fuudhu dhiiraaf dubartii sana miti. Gosaaf gosa wal fuudha. Abbaa faadhaan wal fuudha. Abbaan talaaf maatiin talaaf maatii gurbaa wal fuudha. Maatii lamatu walitti dhufu. Maatii lamaantu dippiloomaasiidhaan yookaan immoo walitti dhufeenya isaa quunnamsiidhaan ijoolleen sun walitti fidaniitu fira tokko ta'u maatii tokko ta'u. Achi amma fakkeenya faranjiin tokko Oromoo fuudha. Oromoo faranjii wal fuudhe malee ijoollee lamaan sana miti dippiloomaasiidhaan kan wal fuudha. Bifa kanatu calaqqisee hawaasa keessatti argama yeroo sanatti. Amma garuu akkuma ati beekte galata teektookii. Sirbi yeroo isaan sirbitan maal fa'aa ture? Sirbi yeroo isaan sirbitan maal fa'aa ture? Sirbuma cidhaate gamaaloo barbaadde nagaa. Waa yaadattu. Maal fa'aa fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf yeroo qabdoo deemtan sila yeroo kaaste dubartoonni nutti naanna'anii nuyi gidduu teenyee yeroo itti mee dubartoonni maal jedhu yeroo kan dhiiraarraa faallaan si gaafadha. Maali dhiiraan seedaa baalli daraaree jedhu sana. Walirkaa fuudhuun jiramti dhiiraaf durbaa. Seedaa baalli daraaree mitakka muka nyaadda beeku yaa baalli daraaree mitakka goota faarsa beeku yaada baalli daraaree jedhu. Akkasitti sirbu dubartiin dibbee qabu dibbee sanaan sirbu sana booda dhiirri immoo gaafa galgalasaa gaafa fakkeenyaaf amma achi keessatti waan ibsuu barbaadu hiroo dhaata dhirsi. Dhiirota hiroo dhaata isheenis hiroo dhaatti. Amma dhiirri suni maaliif hiroo dhaata? Dargaggummaa ni nafa. Dhungoo taa'uu ni nafa. Deemanii cidhaa sirbuu ni nafa. Kanaa booda sadarkaansaa suubboo ta'a. Suubboo ta'e jechuun immoo warra gurguddaatti malee akka ijoollee yookaan akka warra daa'imaa laga eeguun bishaan eeguun hin jiru. Innis ijoollee godhata ijoollee isaa eega kanaa booda. Kanaaf hiroo dhaata. Hiroo maal jedhee dhaata? Ndugoggoroo yalafee oola si gurguroo yeroo galmooma si gurguroo nama rareetta marsee yeroo qeerrummaa yalafee oola hiddii muranii yalafee oola darbachaa deemuu yalafee oola yeroo suubbummaa yalafee oola gufuu baatanii yalafee oola darbamaa deemuu yalafee oola si gurguruu nama rareetta marsee boo'edha. Kanaan wal qabatee jimaa galataa hiriyoota keeti lamaan isaaniiyyuu akka tasaa ta'e caaltuunis
lama ta'anii hojjetanii jiru aadaan kun akka turfu akkamitti ilaalte nama aadicha keessatti wajjumaan hojjenne waan ta'eef rakkina qabu sirreessaa hojjenne waan ta'eef rakkina qabu quba qabda jechuudha wajjumaan hojjenne baay'ee seenaa sana tursiisu wal sirreessines waan tokko jira egaa achuma jaallatteetta jechuudha maan aadaadhuma uummata keessa jirudha anis amma kitaaba tokko fixaan jira rabbi na gargaare guutummaa guutuusaa achi keessa kaa'eera waan aadaa kanaan wal qabatu mee kutaa 8 booddee biyyaa baate gaafa bakkatti dhalatte maatii hawaasa keessaa dhalatte keessaa baatu jireenyi kee guutummaa guutuutti jijjiirama haalli jiruuf jireenya kee nama sin beekne bakka sin beekne deemta akkamitti murteessitee achii baate yeroo sanatti keessuma egaa inni xiqqoo ishee duubatti deebitee waggaa yaadattu waan baay'ee si yaadachiisa dargaggummaan kun amma teesse waggaa yaaddu hammam dogoggoradha si sirriidha si kan si taasisu jira barumsa kutaa 9tti dabartee barattee xumuruu kan qabdu dhiiftee yoggaa biyyaa baatu biyyaa baateen beektu kanammoo naannoo gad dhiifteen beektu magaala bulteen beektu yoggaa booyyee eegdu namni goduu booyyee eegaa buluu achi keessa teesse kurraaziidhaan han dubbisnu mana ugal kurraaziidha an kanaacha aduun akka inni iddoo saawwi jiran dhaqneetu ani hojii mana hojjennu asirratti immoo yeroo sana birriin hin jiru akkamaa kana qarshiin hin jiru daftariin yookaan immoo iskiriptoo bitachuudhaaf saantima 15 argattu daabboo nyaachuudhaaf si rakkisa saantima 15 saantima 10 argattu isa keessatti egaa waan baay'eetu ture ani dhugaa dubbachuudhaaf of danda'een baradhee yoon jedhe soban qabu caabotee beektaa caabotee jechuun midhaan boqqolloo yookaan caabitaa jedhama nu biratti caabotee jechuun midhaan hafee duubaan kan caabottu kan funaantee kuufattee gurgurtu qarmii jedhama qarmii amaariffa qarmii jechuun qaarrame isa jedhurraa dhufe nu biratti qarmii qaarrame jechuun caaboteen caabottee funaaname jedhama akkasitti isaa gochuu fi cokorsa gurguruu hundumaan kan dabtarees bitannu kan uyyaas bitannu isa dhiifneetu kan kutadhee bahee inni jalqabaa ijoolleen mana keenyaa olitti baratte deeman karaarraa manni keenya gara karaa gadidha dabtarii fi borsaa baatanii deemu na hoggaan borsaa sana argu nan aaran ture attamitti ton baradheen akka isaanii kan hin ta'u attamitti ani borsaan baadhu amma yoomittan aramaa hafa jedheen yaadaan ture booda keessaa isa gadhiiseen gaafan biyyaa ba'u gaabii tokko fudhadhee baheera waa tokko hin fudhanneen bira maallaqa sin qabdu waa takka hin qabu birrii 9 qaba hoolaan qaba hoolaa sana birrii 10 tan gurgure birrii tokko haadha kofan kenne birrii 9 fudhadhee ijoollee namaa birrii 9 gaafa dhagaan maal yaadoo birriin 9 guddaadha yeroo sanatti birriin 9 guddaadha maaliif laqqamte ga'uudhaaf bara shaalmaataan jedhamu deemuudhaaf laqqamte ga'uudhaaf birrii tokko shilingii moo birrii wayii si qaqqabu xiqqoodha guddaadha waan ta'eef achi baakkoon dhaqee baakkoorraa namoota achi deeman arganne isaa wajjin nama tokko deemne dhugaa dubbachuudhaaf miilaan hamma sireetti deemne baakkoorraa achi booda mana galmee dhaquu jedhee waggaa ijoolleen mana barumsaa dhaqan dhaquuf immoo jedheen deebisee immoo gurbaan tokko na wajjin jira hin beeku na didanii laqqamte tiraaktarii yaabbanne laqqamte achitti maaltu na mudate tiraaktarii tiraaktarii jechuun tiraaktarii qonnaa suuta deemu kana jechuudha. Duubaan banaadha miti tiraakteriin sun bakkatti waa qonnaadha midhaan iddoo isa midhaan baatu danda'a isa yaabbanne deemne achi ijoolleen lama karaarra eessa geenye gara guttin natti fakkaata geenye buune tiraakteriin tokko dhufnaan tiraakterii buune eneetiriin tokko dhufee kadhanneen nu fudhatee yaabban ijoolleen dhiiraa tokkoo fi duroo tokko ijoollee magaalaatti afshaalota dhagaa warra araadaa kanadha isaan hin beekan warra magaalaa wal ammatu bobaa jala wal galuu maal jedhu hin qaanoofna nuti achi galagalleetti ijoolleen kun hin qaanoofna ija keessan qabatta akka itti ilaalla innaa jennee laqqamte geenye laqqamte gagar geenye garatti galagallu wallaalla asii yoo laaltu an biraadha achii yoo laaltu an biraadha laqqamte magaalaadha laqqamtedha odeeffannoo tokko qabna achi naannoo sillaasee ambaashaa wayii bitanne garuma hangaritti miilaan ilaale hangar laqqamterraa hangar guuttan miilumaan deemne yoo deemtu amanuu hin dandeessu gammoojjiinsa daggallisa hin dandeessu. Egaa akkuma fe'etti maskara mulatti 1976 achi geenye achirraa baloottan darbee
baloo firri wayii jira. Namni wayii jira. Isa barbaacha dhagaa kan hin deemamu mucaan achi biicaa wasiila kooti. Asan barbaade nan dhaqee nan argadhee rakkoo. Iyyaafannaa maan deemta malee bilbileen jiru. Waa tokko hin jiru. Isa qofaa miti malee inni mudate. Yeroon baloo hangarree boqqolloo bira geenyu galgalaa jira hin dabartanii jedhe wardiyyaan. Maali jennaan isin waraqatan qabdanii darbuu hin dandeessan. Warri sun jennaan isaan kun ilafii qabu. Ilafii maal akka ta'e hin beekan yeroo sana makeenyaa waraqatii tokko qabu. Innaa duubatti deebi'aadhaan. Ilaale gaamma halkanidha duubatti deebi'uu adda adda jira karaa amma kanaa dhufteetta beelli jira waan hundumtuu jira takka ijoollee baadiyyaa ta'uun onnachuun baay'ee gaariidha. Mukatti baanee bulle. Mukatti ol baatan. Mukarra baanee bulle. Bosonni sun otoo akkasitti iyyuu bineensa tokko akkasitti iyyuu qorra keessa hadhaasaa ilaale. Atillee gaabii qabda. Gaabii mucaan na cinaa jira bara. Isuma qabannee rafnee bulle. Achi otoo rafnee nutti dhufeen bulle ganama kaanee karaa waardiyyaa deemneet karaa waardiyyaan otoo siin jiru karaa asiinii karaan xinee tokko argate. Boqqolloon keessa gadi kunne. Boqqolloo keessa kunneet balootti hangar dabarree hangararraa namni filannoo fi mannoo maskara mulatti kabajuuf yaa'a. Yeroo sana maskara bulatteen o'aa mitiire isa yaa sabdabre baloo geenya baloorraa arogee kaambiyaan jedhamu geenya achirraa waraqata nu barbaadanii nu qacarsiisanii naamante sina baadimaattes waggaa tokko malee hin ta'e. Achiisin baate. Achiisin hin ba'ee akkuma laqqamte ga'eemne egaa wattaaddarummaa nu qabani. Wattaaddara dargii nu qabanii bakka akkasumatti wattaaddara ta'anii baanee wattaaddarummaa keessaa immoo fidnee egaa argineema baane achis. Maatii barbaacha baatee wattaaddara taate. Hojii barbaacha ba'een wattaaddara ta'een deebi'ee achumaan biyyatti hoggaan deebus taa'uu hin dandeenye jijjiiramni piidoo fi maannoo eenyu dhaadhiyoo fi dargii dhufee waraana dargii fi waraana abaa'oo jedhanii immoo xiqqoo ishee rakkoon tokko ture isa dhiiseen ammas gara laqqamteetti deebi'e. Waraana abaa'oo taate achiin. Achii boodaan laqqamte immoo mucaan wajjiniin mana dargii turre hin argadhe. Waraanatti ani akkasii qe'eetti ta'uu hin dandeenyannaan abaa'ootti makaminaan jedhe. Ana abaa'oon eessa akka jiru maal akka jiru hin beeku. Yeroo sana gadargaggummaa fi rakkoofsi ijoorsa malee waa tokko hin beeknu. Isa keessaa baanee gimbiin dhaqee gimbiirraa najjoorraa mandii na erganii mandii yoon dhaqu barataan waraanni achi wajjin turre hooggantoonni koloneelonni shaalaqoonni matolaqoonni achi jiru. Warri durri waraana dargii keessa wal beektan. Maal jennaan akkasiidhaan achi nyaata nu qopheessanii isin kaan dhuftanii kana jenneen galmoofne egaa takka waraana ta'uun keessa aktiviitii qaban achi keessatti waa jirti hubannoo waa tokko jirti miti achiin galmoofne nu galchanii nyaata nu kennuu jalqabanii egaa nama ta'uun jalqabe gaama isaan bayyanachuu irra darbee achi baay'ee achitti nan galee achi leenjii guyyaa 6 fudhan ambassaa caakkaan jedhamtu fudhannee egaa sanaan booda waraanatti bobbaane. Akka carraa asiin kan sittimu dargii keessa kan hin turani firesteeder yookaan hakiimaa wanneen ture kutaa kifila katamaa mannoo kifila xooran jedhamu. Achi keessa hin ture isumaanan na leenjisanii na baasanii achi keessattis sana hojjechaa hin ture. Leenjii adda bilisummaa Oromoo akkam ture? Eenyu fa'aa wajjin leenjite? Baay'ee bareedaadha. Dhugaa Rabbii fi har'a ijoolleen na wajjin turan matolaqaa ta'an akka mulaatu an jedhamu fa'aa ijoollee baay'eetu turanii ani yeroo sana dhidheessattis kan gargar baane ani waraana addunyaa keessa ture boona waraana abbaa cibraa Goojjaan jedhamu keessa turre achi kaampii galle kaampii giddaa galle giddaatti immoo gara akkoon uumame hundumtu beeka achi miilaan ammas miilumaan dhufne achi giddaati kaane miilaan dhufne qanymeedaatti qabamne immoo qanymeedaa jechuun kun as geedoo keessa geedootti egaa ani har'a jiraachuu koof waaqayyoon kan hin galateeffadhu qanymeedaatti qabamee yeroon ani as carraa kanaan kan hin galateeffadhu baay'ee ani wajjin kan rakkatan yeroo sana anan gadhiisisuuf baay'ee kan carraaqan magaala qanymeedaa yeroo ammaa kana dhaggeeffatu yoo ta'e bara sanarra taa'ee baay'ee galateeffachuun barbaada dhugaa dubbachuudhaaf onnee warra qabu mootummaa fuuldura dhaabbatanii warra maal godhan jedhanii nu falmaan waan ta'eef. Achi booda egaa qanymeedaatti qabamne anaa fi mucaan tokko maneedhaa wanni beektataa geedoo maabiraataa ile beektaa? Geedoo nan beeka manee dichaa. Maabiraataa ile ishee waggaa ulluftu maabiraataa ilan jedhamu jira kaampiin tokko achi keessatti dhabne. Achi gara ji'a 3 achi immoo Amboo gara. Amma kan isin hidhamtan bara waraanni abaa'oo rukutamaa ture jechuudha. Yeroo mooraa dhaabaafame. Bakka bahee
Booraadhaa bahee inni lolli jalqabameera. Sana keessatti egaa nuti qabamne achi dhufne achi booda Ilfineshiif Zarihuun eessatti argaa. Mana hidhaatti ol Mana gida. hidhaatti arge. Beektaan turte isaanii kanaan dura miidiyaadhaan beektaani? Miidiyaatti nan beekaa sagalee sitti beema dura. Sagalee isaanii gandaa hima ta'uu ittiin sirbaan tureen siin jedhe. Tarfaasaa Dambii jechuun Tarfaasaa Dambii. Xawal Waallee mucaan jedhu kunis isaa wajjin ture. Taanaa Tolasaa kunis isaa wajjin ture akkas turre yeroo sana. Isaanan beeka malee hin beeku. Qaamaa waan argu garuu suuraa isaanii fi isaan tokko natti ta'an. Achi booda achi nu baasanii bilaattee nu geessanii maaliif akka ta'e hin beeku. Bilaatteen fuunuudhaan immoo deebisanii immoo dhidheessa nu geessanii dhidheessa waggaa tokko turre achi Finfinneetti. Carraa kanaan Usmaayyoon nama akkamii ture? Ilfinesh mana hidhaa keessatti dubartoota waliin carraan si wal argitan xiqqoodha dha yaada akka ammaa yoo ta'e Usmaayyoon nama akkamii ture? Guyyaa jalqabaa ati nama isa dhaggeeffachaa turedha. Gaafa isa argitu mana hidhaatti. Usmaayyoon mana hidhaatti hin turre. Wajjin hin turre yeroo Ambootti nagarreen. Ani yaadadhu Ambootti argu koo garuu asitti wajjin turre. Baandii keessatti wajjin turre. Malee achitti nagarre. Mana hidhaatti nagarre. Mana hidhaatti nagarre garuu Usmaayyoo otoo hin taane nama baay'een jiru barattoonni jiru yuunivarsiitii keessa namoonni baay'eetu jiru. Nama 39 qobaatti qabamne warra turredha isaa. Achii booda garuu meebii gaa Ilfinesh amma dhaggeeffachaa jirti yoo ta'e na dhaggeessirreessuu dandeessi. Asii isaa wajjin baanee baandii bilisummaa kan jedhamu dhaabbatee ture. Bu'aan been jedhamu. Achitti Usmaayyoo wajjin turre. Usmaayyoo Muusaa Callaa Carcar Bu'aaratuu Obsaa tokko Tottoobaafaa. Daagin Mokonnin. Hirphaa. Maadala Raayyaa Baamichaa. Maammir Qoonxee warra sirban kana. Fi ijoolleen Fitaaber Guddinaafaa nu wajjin turan yeroo sana achi keessatti isaan wajjin ture. Achi keessa immoo gaazexeessitoonni jiru warra urjii barreessan Tasfaayee Dheeressaa Mokonnon Guddataa eenyu Guddataa Urgeessaa Mokonnon Tasfaayee Dheeressaa Gaarummaa Waaqshum warri jedhaman tokko jiru. Cinaadhaan achuma keessatti jechuudha isaan kana wajjin turre gara yeroo. Yeroo sana keessattuu namoonni seenaa dargaggoota bara sanaa dubbatan keessumaa baandii bilisummaas wal qabate baandii gadaas yeroo dubbatanii gaazexeessitoonnis sirbitoonnis weeddistoonni warri kiroogiraafii hojjetanis warri meeshaalee muuziqaa taphatanis walitti dhufeenyi keessan baay'ee guddaa ture natti fakkaata. Maaliif hundumtuu wal beekaa hundumtuu har'ayyuu yeroo dubbatu miira addaa keessa seeneetu kan yeroo sana yaadatu. Jaalalli yeroo sana Oromoon Oromoof qabu keessattuu warri aartii keessa jirtan jaalalli si walii qabdan akkam ture? Ani dhugaa dubbachuudhaaf jaalala kanan bare soowwan eenyuyyuu waan barbaade jiru waraana keessa galeen bare. Waraana gallachuu dhaqee waraana keessatti jaalala ajaa'ibaa jira. Obboleessa kee obboleettii kee aadaa keessuma kee waan jettu hin jiru. Waraana kamiyyuu dhaqe kan si bira jiru suma kan si du'u suma kan si nyaachisu suma kan si wajjin beela'u kan si jibbisu waraana jechuudha. Moora egaa akka sabummaatti immoo gaafa waraana bilisummaa keessa galu immoo addanatti ta'e. Kan illee hin je'ee fi waraanan duraan keessa turee fi isaan keessa galu immoo baay'ee addanatti ta'e bakka kana ani kanaadha jedhee hamman dubbachuu dadhabutti ture. Manedhaa keessatti nuti ani tirroo taaltee manedhaa keessatti waggaa tokko waggaa turru ofii keenya biddeen toshinee wal nyaachisaa turre. Ani amma yeroo sanatti egaa namoonni yeroo sana na beekan yookaan amma na argan dubbachuu danda'u. Biddeen toshinee nyaachifna daabboo binnee nyaachifna. Waan baay'eetu jira immoo garuu nyaanni dhiyaata qindeessuu si gaafata. Ani muuxannoo baay'ee argadheera isaan keessa waan baay'ee keessa darbeera. Achii booda gaafa dhufee Finfinnee galu Finfinnee keessatti akkuma baandii qacaramee shubbisan ta'ee shubbisaa sana keessatti saantima 10 qabaannaan amma qarshii 2 sinuu kaffalamu. Maaltu aballiin qarshii 2 walitti buufnee qarshii 2 jechuun amma miti ji'atti wanni shaakala shaakaltamiti hammuma shaakala dhaqxu qarshii 2 aballeen guyyaatti si kaffalamti. Shaakala torbanitti 3 dhaqi 2 dhaqi qarshii 2 si kaffalamu. Qarshii 2 sanarraa walitti cirtu fuuteetu nyaata nyaata. Waliin deemna, waliin nyaanna, waliin dhumna. Gaafa qophiin jiru abaluu dhiyaatu abaluu dhiyaatiin jiru waltajjiin sun bareedee miidhagee nama hawwachiisee hamma bootti dadhabda. Waltajjii sanaaf. Ilfinesh immoo midhaan xaafii bitteetu kuntaalaan ijoollee achi mana ishee dhaqan nyaachifti. Nyaata. Abaluu kootiin jedhu Oromoo haa ta'u malee dhaqee nyaata. Akkas ture egaa yeroo sana kan arginu. Gaazexeessitoota warra mayyatte kun immoo duubaan ta'anii deeggaru. Gaafa qophiin jiru kan kootiin hin jiru. Fakkeenya sii kaasa. Dilbata qophiin argamuudhaaf jimaata gala namni Harargee Wallaggaa Baalee Arsii Shawaadhaa eessaa gala biyyarra. Ganama sa'aatii 6 hamma sa'aatii 6 kan baandii bilisummaa Minilikkitti argama. Sa'aatii 6 booda immoo baandii gadaa dhaqana.
kaffaltiis maatis kos namni waan qusatee hin jiru kana lamaan arga sana booda qindoominaan immoo macaaftuu lama immoo wanni itti qaba tagbaaraa hidhite isa immoo ji'atti dhaqxa wal mari'atte ji'a kana yoo baandiin bilisummaa dhiyeesse ji'a dhufu immoo gadaa qopheessa ji'a dhufu immoo akkas qopheessa akkasitti dhaqan wal quba qabachuudha baandii maarree walii dabareedhuma hojjeta malee dabareedhaan hojjetu akkasitti hojjetamaa ture kanaaf iddoo deemtutti wal argita waliin nyaatta waliin dhugda waliin deemta waltajjii walii irratti ni argamtu baandiin gadaa kan baandiin bilisummaa irratti walii argamtu wal afeerraa inni afeerame dhufa inni afeeramne garuu ofiisaa qophii qaba guyyuma tokko waan ta'eef wal fakkaataadha qophichi takka takka gaafa baandiin bilisummaa qabus gadaanis qaba qabaachuu danda'a maal namni biyyatti hin jiru waan ta'eef namni sitti dhufa kaa dirqaman si dirqisiisa namni isaafidha kan yeroo sana qophaa'aa ture akkasitti namni quba wal qaba baay'eensaa artistii yeroo sana ture quba wal qaba hojii hojjetan illee walaloo walitti himu yaadalloo walitti himu yeroo sana walitti himaniitu eenyu sagalee eenyutu baasuu danda'a jedhu dursanii walaloo dhufuusan yaadalloon dhufuusan akka sagalee sana ba'a keenyaaf ammoo baandii bilisummaa keessatti sirba 11 gaa hojjetamu namni 11 iyyuu wal mari'ateetu abaluu kanaa sirba kan jedhanii waliin rooba mulgeetaa baatee kan jedhamu kan immoo rooba dhaabaa kan jedhamu waltajjii sana qabatee hojjechiisu yeroo sana kiiboordii kan hojjetanna isa faatu hojjetaa ture as gajjallaatti immoo babbeebbashuufaa toobaafaa hirphaafaa eenyu eebbisa addunyaa fa'aa gitaara taphatan bees gitaarii kana taphata bakka gireessiinsaa ajaa'ibadha akkasitti torre egaa yeroo sana. Ati maaliin hirmaachaa turte yeroo sana irra caalaa? Waan lamaan hojjechaa ture shubbisaa fi diraamaadhaan hojjechaa ture. Tiyaatira akkam ture yeroo sana? Egaa dargaggummaan jira, ijoollummaan jira, fedhiin jira, yeroo rajareef jalqabdaa, shubbisa sin dadhabdu, diraamaa soggaa hojjetu halkan tokkotti qayyabattee bultaa, waltajjiitti dorgommii jira, maaliif qophaa kee miti, namoonni nan biraas dhaabatanii sirraa fudhachuuf waggaa jedhanatti dursitee argamuu qabda, bifa kanaan waliin hojjechaa turre akkasitti egaa kan duraan waliin turre. Abbaa Caalaa Lataa wajjiniin yeroo sana wal bartammoo sana dura Abbaa Caalaa Lataa. Inni mana leenjiitti kan egaa leenjii eebbifamnu isaan tunu eebbise malee isaan booda hin beeku. Isa booddee wal hin argine. Waa hedduutu jira seenaansii waliin wal qabatu garuu irra caalaa gara booddanaatti kan itti beekamaa dhufte dhimmoota diraamaatiin wal qabatan tiyaatiraan wal qabatanidha. Akka amma kaasaa turte immoo shubbisa keessatti hirmaachaa turte amma sagalee keessa yeroo nu dhageessistu immoo sagaleedhaanis bareedaa jirta. Akkamittiin kennaa kee adda baafachuu dandeessa achitti dheeyyaadha kan itti adda baafattee kana naa wayyattee filatte akkamittiin isa kana naa wayyattee filatte shubbisa dhiistee gara aartiitiin gara diraamaatiin tiyaatiraatiin irra caalaa beekamta waan ta'eef. Ani hin filanne. Hojichumatu na dhiibee nageesse natti fakkaata malee hin filanne. Keessa kootti yeroo baay'ee barreeffamni kun natti tola. Yeroo waltajjii irratti hojjedhus hojii tiyaatira nuu kenname halkan tokkotti hin fixee bula. Kana darbee immoo kan namoonni barreessan irra deddeebi'ee barreessuun fi dubbisuun natti tola. Sanarraa kan ka'e walaloo tokko tokkos na yaala waan ta'eef barreeffamni kana na harkisee gara diraamaa barreessuu fi gara tiyaatiraatti. Tiyaatira gahin dura diraamaa fi waltajjii taatotummaadhaan akkan hojjedhu na dhiibe. Egaa kanarraa kan ka'e gara barreeffamaa fi aktarummaatti deeme walaloos sirbas na yaalan ture garuu hamma kanatti fedhii godhadhee garasitti akka hin deemne kan na godhe maal akka ta'e hin beeku. Tiyaatirri kee jalqabaa kami? Tiyaatirri jalqabaa gaafas hojjenne waltajjii guddataa Urgeessaa barreesse nan jeeqinaa jedha diraamichi jalqaba gaafa waltajjiitti hojjedhu nan jeeqinaa ani jaarsa ta'een hojjedhe akka carraa nan jeeqinaa maaram jijoo giiftee lemoo sinaa jeektu yoo adii kan daalachaa'uusaa yoo adii san cululuquusaa yoo itti siiqan namarraa siiqee yoo itti sirraa siiqan immoo namatti siiquusaa maaram buddoo sinaa jeektu maaram jijoo sinaa jeektu jedha. Maaliif kana jedhaa gurbaan waggaa meeqa dura kanatti yaadachaa jirtu? Kan amma bara 1986. Kan waggaa sana yaadataa jirtu? Achii booda mucaan sun yeroo sana maal godhaa garbuu baatee deema beektaa waltajjiirra. Egaa gaafsi jedha yeroo sana. Magaalaa keessa gurguru. Waltajjiirra tuggaan magaalaa keessa gurguru niitiin tokko immoo achi dhaabatte haala gaafsi asteenaa saanta na jettee namni fuudhee kopheedhaan fuudhee daddarbate waltajjiirra. Isa akkas ture yeroo sana diraamichi jalqaba akkasidha. Diraamaan kee jalqabaa tiyaatiraan kana diraamaan kee jalqabaa isa kami?
Diraamaan ani barreesse moo Kan itti irratti hirmaatte. diraamaadha kun tiyaatira miti kun diraama waltajjiiti kun. Okay, diraama waltajjiiti. Kun diraama waltajjiiti. Tiyaatiraan isa kam jechuudha? Tiyaatirri Oteelloodha. Oteelloo bara 1995 aadaaf turizimii leenjii kennee achirratti hojjenneerra. Ani akka carraa yeroo sana hojii mana namaan hojjedha, mana rifeensaan hojjedha waan ta'eef aktariin naalatame hojjechuu dhiiseen LG ta'ee LG jechuun gargaaraa ta'een hojjedha yeroo sana Oteelloodha kan hin hirmaadde. Mana rifeensaatti namatti bishaan galagalchiteetti. Lakin Nama rifeensa sirree. Eessa funaannatte? Nama rifeensa murachuu dhufe gudii gootettadha. Erga kaaftee isas namichi mana muratee fixeera beektaa rifeensa burree finneerraan taphanna gaakko osoo taphannuuti maal jennu ani qaawwishee hin cufamtanitti fakkaata akkas ispiree goota miti gawanni goota ani ishee ta'uu isheen barree ishee ispiree dinnaan akkasitti itti xiqqoo ishee gochuuf hoggaan jedhu wanni sun guutummaatti asii gadi ani na dhiqisiin jedhe na fayyada utaalee ka'e mucaan akka carraa hiriyaadha waa tokko iyyuu hin jenne Walitti bu'iinsi uumamne akkasitti garkolfaan akka carraa huccuun waan irra jiruuf baay'ee keessan huccuun sun hin seensisu waan ta'eef. Ogummaa baay'ee qabda jechuudha. Mana rifeensaa hojjettee tiyaatira shubbisa waa hedduu hojjetteetti. Gama rifeensaatti dhufnu rifeensa waggaa meeqa hojjette? Gara waggaa 10 wayiin hojjedhe. Naannoo Markaatootti? Still nama nan beekama. Ammayyuu hojjette. Baay'ee nama nan beeku gama Markaatoottidha. Inni minaan leestaraatii jalqabne minaan leestaraatii waan baay'ee seenaa baay'ee dhagawati sa'aatiin hun sin ga'u yoo sitti mi'aana sittaaf. Xiqqoo seena ta'u yeroo sana yoo seeffaa jiru. Baay'een keessan amma yeroo hedduu warra namoota sin waliin ture gaafan argu baay'een keessan naannoo Markaatoo kana kan isin teessan maaliif? Egaa nuti kan dhaqne yeroo sana Markaatoo minaan leestaraan suni amma kanatti namni hojii hin jalqabne ijoolleen jiru jalqaban jiru Yooseffaa fi ijoollee isaan fakkaatan ture isaan wajjin nuti immoo itti dabalamnee yeroo sana kan maaliin wal bari'anii shubbisa sanaa fi darajii wajjin shubbisa turre obboleessa Yoosef wajjiniin isaan wajjin waan turreef isaaniin qabadheen ani immoo minaan leestaraa sana arge yeroo sana isaan manni isaanii jechuudha isa wajjiniin kanatti wal barre Yoosef egaa akkuma beektu kiraara kana yaala waan tokko tokkos yaala xinno koomedii kanas nu shawwaduu yaala waan tokko tokkos egaa inni nu dura xinno waa hubannoo qaba akkas. Tottoobaan maaliif baay'ee haasa'ama sin keessa koomedii danda'amoo namni hundumtu waa'ee tottoobaan akkas nu godhee jedha namni hundumtu. Tottoobaan nama cimaadha dhugaa dubbachuudhaaf nama hansaasii dabarsee sii kennu malee nama wanni hin jedhudha nama gorsu nama karaarra nama buusu fi nama bakka qulqulluu jettu hin jiru akkasidha aktiriin kamisaa ta'u artistiin kamisaa ta'u nama dhufu hubannoo waa'ee magaalaa fi amma tokko qaba waan ta'eef fuulduratti nama oofudha. Bees gitaarii taphata. Jaalalaa bees gitaarii taphata jaalala namaa qaba akkasidha hunduun jaalala nama hundumtuu hin jaalata tottoobaan nama cimaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Erga yeroo dhiyoodhaas immoo diraamaawwan dhedheeraa miidiyaalee sanaan durayyuu dhangaarra turte. Mee waa'ee dhangaatti dabarru? Egaa dhangaa kan galle nuti akkuma sila kaasee duubatti deebi'e dhangaa kan hin galee bara 1995 barumsa aadaaf turizimii leenjii fudhannee booda dorgommii goone galle TV keessa jechuudha. Ani yeroo sana galle ana Hawwii Haayiluu yookaan caaltuu jettu sin Hawwii Haayiluu Abaaboo Taammanaa fi Kadir eenyu Jimaadha. Yeroo sana galle egaa isaan wajjin hirmaachuu jalqabne otuma kanaan jirru egaa yeroo gabaabaa booda immoo hojichi dhaabbate. Hojiin keessattuu hojiin dhangaa keessatti hojjetamaa ture qulqullinni isaa keessattuu yeroo kabajanii dhufuun keessan hordoftoota keessaniif waan dhangaa torbeetti qabannee dhufnattan yeroo hunda qabattanii dhufuun keessan kuni waan addaati. Mee akkamittiin yeroo sana qulqullina kanaan dhiyaachuu dandeessanii achirraa kana? Dhuguma dubbachuudhaaf dhangaadhaan jalqabuma warra bu'uuressan irraas Saamu'eel Dhaabaan fa'aa hoggaa bu'uuressan sagantaa mataa isaanii qabu. Nuti achi keessatti namoonni hayyuu bebbeekamuu gaazexoota buleeyyii akka Obbo Isaayyaas Hordofaa akka Baqqalaa Irranaa Siisee Daffaaroos Shifarraan Sarmuufaa fi kanneen Warquu Gaaddisaa fa'aatu keessa jira.
eenyu Tolasaa Alamuu Tolasaa fa'aatu keessa ture. Solomoon Alamuu fa'aa Solomoon Alamuu fa'aa mucaa tokko maqaa isaan irraan fadhi gara Baalee kana Suleemaan isaan fa'aa keessa ture. Ijoolleen kun yeroo turanii akka manuti nafnafoo beekta maa jechuudha. Xiqqoo hojjechuu. Nafnafoo jechuun isa fast food jedhan nyaanni amma nafnafoo bishaatee ammuma nyaatamu akkas ta'aadha. Akkas miti yeroo sana ani hamman galetti seenaa isaaniillee baay'ee isaa wajjin hojjedhee beekuu baadhee hamman galetti hamman argetti iskiriiptii geessita hundi kee hin gulaalama iskiriiptiin sun. Iskiriiptiin erga gulaalamee booda achi keessaa hin filama ayyaanaaf kan ta'u. Erga filamee immoo ammas iskiriiptiin kan kee ta'u erga adda bahee hin cuunfama. Guyyaatti amma dhaqxee qophiin sun qophaa'utti shaakalli guyyaa ayyaanni itti dabalama dhumarra meejeriin isaan ba'a. Hojichi faayinaal ta'ee qulqulluu ta'e ba'a kanatu waltajjiitti dhiyaata. Egaa qaamni gootota dhangaa keessa yeroo sana turan hojii koo jedhanii kan hordofan jiru. Amma dhaqee waraabamee uummata bira ga'utti qophiin sun hin qophaa'a. Qophiin sun kan qophaa'u garuu ayyaanaaf dhaqxa. Ogaa ayyaanaaf dhaqxu ayyaana sanaaf maal qopheessuu dhaqna ergaa maal dabarsina yeroo sanatti waltajjii sana akkamitti qabachuu dandeenya. Akkamitti waltajjii sana hunda caallee bahuu dandeenya. Amma sirbitoonni jiru maal jiru miti si kaffalame miti. Isaa wajjin morma wal qabdee akkamitti caallee bahuu dandeenya jettee dhaqxa. Gaafa dhaqxu garuu namni diraamaan dhufee jennaan waltajjiin sun waliin ga'u. Jedhee dhaggeeffatee ba'a. Gaafa baatu gammachuu sitti dhaga'amu hojjette qofa ta'uu hin taane hawaasni sun akkaataa inni itti sitti ibsu ajaa'iba jetta. Akkasittidha kan hojjetamu. Qulqullinaan to'annoodhaan hordoffiidhaan waan hojjetamuuf hojii gareeti. Qorannoodhaanis hojjetama. Hojii gareeti. Hojiin garee yoomiyyuu taanaan waliin bareeda. Ati hin beektu ani hin beeku. Anati fudhattu ana bira hin jiru. Kan na bira jiru si bira hin jiru. Yoo walitti finne garuu guutuu ta'a. Wantoota akkasitti hojjetamee yeroo sanatti dhangaa taasise jechuun ni danda'ama. Mee gaafa dhangaan dhaabbatu maaltu sitti dhaga'ame siin akka dhuunfaatti? Ani yoggaa dhangaan dhaabbatu waraana keessan ture. Sun sobu. Garuu yeroo sanatti yoggaa seenaa nutti himan dhangaan kan obbo Saamu'eel Dhaabaa yaada isaa akka ta'ee fi otoo kutaa bashannanaa gochuuf jedhanii yaada kan akka kaasan maqaa kanas obbo Saamu'eel Dhaabaa akka kaase achi booda Taaddasee Cukkee Admaasuu Biraanuu amman beekutti fi yeroo sana warra turan namoota tokko achi immoo booda akka Umnachaan fa'aa Oliin fa'aa Abbabechi fa'aa Daadhiin fa'aa Isaayyaas fa'aa Biraanet Taanaa Tammiraat Kabbadaa warri kun Gulummaa Ejjetaa Saamuraawiit baay'eedha san Mihiret Waldamaariyaam Zinnaash baay'eedha Mintowaaf isaan kun keessa turanii nuti immoo boodatti dabalee nagaa warra maqaa isaanii akka tasaa Tigistaa Lamaaram fa'aa Keeriyaat fa'aa yoon dogoggore dhiifama akkas turan isaanii dhangaa godhee boodamuu nuti Abbaa Shumbee yookaan Taaddalee Taammanaa fa'aa gallee isaanitti makamnee nuti isaan taanee baane jechuudha. Isaanuma taanee baane jechuudha nutis. Tamsaasisuun gaafa adda citu miira kamii sitti dhaga'ame hawaasni Oromoo baay'ee mufate. Hawaasni baay'ee mufate. Garuu kan si dhibu isa dura ani siin jechuu barbaadu hojichi hoggaa laaltuun bareeda. Bakka shaakalaa hin jiru. Bakka teessuu hin jiru. Mana fincaanii fi naannoo mana fincaaniitti kan shaakaltu. Kan si hojjechiisu xiiqiidha. Kan si dhibu akkas taane afaan sadii keessa tokkoffaadha yeroo hundaa. Afaan sanammoo hawaasa keenya qofa miti kan ilaalu. Hawaasa biraallee afaan keenya hin dandeenye ilaalaa ture. Istiin lama ammallee nutti dubbatu namoonni baay'een. TV'n tokkotti majjira waan ta'eef filannoo ilaaluun afaan ittiin sa'aatii sanadha. Garuu afaan adda addaa jira. Afaan Tigirfaa jira, afaan Oromoo jira, afaan Amaariffaa jira. Sadanuun dhiyeessa. Sadan keessa garuu waan keenyatu yeroo hunda caalee argama akka duubatti baakgiraawwanni isaa dhaggeeffannutti. Gaafa dhangaa keessaa baanu jalqabuma karran galtaniidha kan nuun jedhan. Ambiraa tokko miti karran galtanii kanumaan dhaabbate. Namni miidiyaa baneetu sin eeguu sin dhabe. Hin jiru karran galtanii jedhanii karran galtan jedhan. Kanuma. Achi booddee nu adda facaatan. Hin jiru
booda OBN baname saataawaa deemne hamma tokko isa wajjin sochoone achi saataawaa warraas OBN dhufe OBN wajjin hamma tokko sochoone sanaa booda akkuma beektu. Mee hojiiwwan hedduudha kan isin hojjechaa turtanii mee saataawaa TV Oromiyaa waliin OBN waliin hojiiwwan baay'ee hojjetaniitu sagantaawwan itti fufaa diraamaa babbareedaa sakaan lafaa hojjetaniitu. Mee akkam ture gaafa gara miidiyaa Oromootti gaafa dhuftan miirri keessan akkam ture hamileen hojii keessanii akkam ture? Achi keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hankee akkanuma keeti. Kan alagaa lagamaadha. Yoo sakattamtus yoo ollittus yoo dubbattus yoo hojjettus yoo maal jettus anuma keetiin dubbatta. Hubannoon keessanillee wal qixa. Waa hundumaa qaama tokkoon hojjetta wal fakkaannaa waliin nyaannaa waliin dhugnaa gargar deemuun as deemuun hin jiru. Yeroo isa sana hojjettu garuu limited iddoo tokkotti daangaa qabda. Isaan sana gammachiisu yookaan isaa wajjin kophee galchuu afaan isaanii dubbatta. Asoo dhuftummaa afaan kee dubbatta. Achi dhaqxu garuu waluma fakkaanna. Waan tokkoyyuu ani gammachuudhaan ani hojjechaa ture akka carraa ta'e jalqabuma gaafanii saataawaa hojjedhe akka carraa anutu jalqaba hojjedhe giinceetti akkan hojjedhe nan beeka yeroo sana. Maal hojjette giinceetti? Diraamaa waltajjii hojjenneerra yeroo sana gaanni sun sobu amma kana jedhee sitti mun danda'u yeroo sana. Baay'achaa dhufe akka durii isa jalqabaa yaadachuun beekamtiin dabalaa dhufe. Beekamtii qofa otoo hin taane hojiin hojjettu yeroo yerootti waan adda addaa dhufa waan ta'eef umuriinis dabalaa dhufe dullumnis dhufa eega beerumsaanis waan adda addaa. Dullumni ammayyuu hin jiru yeroo sun. Jennaa akkasitti dhanirraan fadheetu otoon dursitee natti himte Google godhee agarsiisa yookaan Google gootee ilaaluu dandeessa. Ilaaluu hawaasni keenyas hin beeku. Mee gara sakaalaatti dhufnu sakaalaan diraamaa dheeraa kee jalqabaatii TVdhaan. Lakki isa dura qaccee hojjenneerra. Qaccee diraamaa Jimaa Galataa hojjete tokko kutaa 10 hojjenneerra walitti aansine. Sarratti egaanii DA ta'een hojjedhe intala baalabbaa ta'umaan intala abbaa lafaa sana jaaladheen hojjedhe akkasittiin hojjedhe. Achii sakaallaa. Achii booda sakaallaadha. Ayi baay'eedha. Meeqa hojjettee tamma lakkoofsaan hin yaadatta waan hojjette? Baay'eedha. Safuun jira achi booda safuun irratti baay'ee hojjedheera. Baay'ee bareeda. Baay'ee hojjedheera achi diraama gaggabaaboo baay'ee suyyaa ayyaana baay'ee hojjenneerra darbee immoo sakaallaan garuu baarree moor fi qacceedha baay'inaan kan nu beessu. Mee hawaasa biraaf fudhatamummaan kee akkam ture yeroo sanatti keessattuu hawaasni Oromoo yeroo inni miidiyaa kooti jedhee isin immoo sagantaawwan babbareedaa akkasii qabattanii dhiyaattanii hawaasa bira jaalallee akkam ture? Ni qabeenyi keenya inni guddaan uummatadha. Kanaaf gara deemnutti anamma uummanni na beeka jedhee waan yaadeen beeku guyyaa tokko. Garuu abaluu iddoo akkasitti hojjechaa turte iddoo akkasii yoo isin jedhan hammam akkasii hubatuu fi hammam akkasii argu isa duubaan namni duubeessitti malee waan beektu hin qabdu. Ati kanan hojjedhe jettee hojiidha hojjettaate day to day amma kuma hojii hojjettu kana hojii hojjenna. Hojiin sun immoo biidaadha mana isaa taa'ee ilaala waan ta'eef kun kanadhaa siin jedha. Dadhabbina keessa cimina keessa yeroo sana sitti ammayyuu karaara nu deemsuu maaloo isa durii sana deebisaa maaloo hojjedhaa jedhanii namoonni baay'een nu kakaasu. Akkatti nu gaafatti dubbatu. Mee amma gaa hin dhufna bakka baay'ee hawaasni irratti wal mormu keessaa tokko diraamaawwan duraan hojjetamanii fi kan ammoo hojjetaman qulqullina viidiyoo irraa kan hafe qulqullinni hojii isaa baay'ee gadi bu'aadha kan ammaa jedhanii warri falman jiru. Kan duraanii qulqullinni sagantaa isaanii yeroo sanatti istaandardiin miidiyaan kaameraan isaan fayyadaman gadi bu'aa haa ta'uyyuu malee hojiin isaan hojjetan qalbii hawaasaa keessatti hafeera. Hojiin isa durii caala warra jedhu jira. Lakkii kan ammaa caala warra jedhu jira. Ati warra kamirraati? Waan lamaan isaa adda baasuun hin danda'amu. Inni tokko akkuma jette kaleessa teknooloojii yookaan yeroo hammayyummaan haalli yeroo jiru xiiqii yeroo jiru qabsoo yeroo jiru oromummaa yeroo jiru waa hundumaa jetteetu hojjetta. Qabsoodha waan ta'eef. Fakkeenyaaf atileetiin tokko dirree fiigicha irratti yoo bahu daraartuun fa'aa yookaan qananiinsa ba'anii qaama isa cinaa jiru dursinee argamna jedhu malee duubatti deemina hin jedhan. Maaliif biyyaan bakka buusu waan ta'eef biyyaaf dhaabbata waan ta'eef. Inni kunis Oromoo bakka buunee yeroo sanatti saba kana bakka buunee hojjenna waan ta'eef waa'ee kaameraa miti yeroo sanaan wanni dhuphisu. Maal dabarsuu qabnaadha. Hawaasichi maal hubachuu qabaadha. Hawaasa keessatti maal tafuu qabaadha kan hojjetamu. Ergaa maaloo dabarsinedha uummata kanaaf fakkeenyaaf bishaan hin qabu ta'e uummanni kuni attamitti bishaan kana tuqnee mootummaan akka yaadatu goonaa
Daandiin qabu yoo ta'e akkamitti daandii kana tuqnee daandii kana akka mootummaan hubatee uummata kanaaf galchu uummata bakka buunee hojjenna jechuudha. Rakkoo uummata ibsita jechuudha yeroo sanatti. Si galee fayyaan buufata fayyaan jiru yoo ta'e buufata fayyaa bakka buutee akkamitti dibsitaa akkasi kana jettu. DA taatanii hojjettu baay'een keessa yeroo DA hojjetaa DA fa'aa taatanii hojjettu. Suma kaa akkas taatee hojjetta. Hojiin sun maalidhaa hawaasa bakka buuteetu hojjetta. Fakkeenyaaf safuu irratti amma hoggaan hojjedhu bishaan booraa xuraa namicha hoggaa gurguru. Si galee mana fincaaniitti illee gargaaramuu dadhabanii warafaan mana fincaanii bishaan dhabuudhaan hoggaa rakkisu dhukkubni nama hoggaa rakkisu bishaan itti dhufee eessaati bu'aan barraati jedhee bishaan boollaa gurguru. Isa akkasii rakkoon akkasii jira hawaasa keessa jettee qaama laallatutti ibsita jechuudha. Qaamni laallatu immoo odeeffannoo hin qabne sana raawwatee akka inni to'annoo gootu. Isa kanatti hoggaa deebitu garuu hundumtuu yeroo wajjin jira yeroo wajjin ta'a. Hundumtuu bara wajjin ta'a. Amma bara afaan Oromoo dubbanne, bara qubee barreessine, bara teknooloojii wajjin, IA wajjin hin sochoonu, bara waa hundumaa taanedha. Kamtu kamime? Meenatte kamtu kam? Kana jechuu hin danda'u. Maaliifan kana jechuu hin danda'u? Wanni dhabne caasa. Caaseffama lugaa. Otoo hin taane caaseffama artii kan to'atu. Akkuma nuti dhangaa hojjechaa ture duuba keenya abbaa qabaatee hordofee gabaatti baasu sana inni kunis otoo jiraate akka barbaade hundumtu ka'e akka barbaade gochuu hin danda'u. Gulaalamuu qaba. Gulaalamuu gaanseenu saansordii poolitikaa otoo hin taane hojiin sun aadaan Wallaggaa, aadaa Baalee, aadaa Arsii, aadaa Jimmaa, aadaa Shawaa wajjin bifa maalii walitti dhufa bifa maalii irraa fagaata. Akkamitti walitti qindeessinee uummataaf dhiyeessina akkamitti dhiyeessinu jechuu qabda malee ijuma ati beektuuf hawaasatti gadi hin dhiyeessitu. Maaliif giddu gala ta'uu qaba. Waal ta'uu qaba. Yoo waal ta'u maaltu maal ta'a beektaa? Hawaasa hundumaas ilaala. Hawaasaan hundumaatti kan kooti jedha. Egalee fakkeenyaaf siinqee tiyaatira isaan hojjedhoo ta'e Arsii qofa jira yoo ta'e attamitti Wallagga geessuu danda'a? Akkamitti hubachuu danda'u? Uummanni sun akkamitti hubachuu danda'a? Kunis jira jedhee akka hubatu bifa maaliin an geessa? Nyaata Wallaggaa cumboo cororsaan jiru sana as akkamittan fida? Hubannoo si gaafata. Maal jedha barumsuma keessaayyuu barreeffama tokko barreessuu dura hawaasa sun maalidha maal fakkaata jettee gadi fageenyaan qorachuu qabda. Odeensii kee sirriitti beekuu qabdaa siin jedha. Kanaaf meebi rakkoo akkasiifaa jiraacha ta'innaa kan jedhuun murtooleen kennu hubannoo akkasii hawaasni yoo ilaalate malee kaameraan amma caala teknooloojiidhaan yeroodhaa ammayyaadha. Qulqullinni immoo amma jiramu hin jiru kan egaa biroo aadaa fi turizimii yookaan immoo qorannoo akka ogeessaatti maal jetta akka ogeessaatti maal jettaadha. Otoo gaafatanii deebii kennuu danda'u. Akka ogeessaatti maal jetta. Akka ogeessaattis qorannoo gaafata. Qorannoo akkamii gaafata hojii tokkotti gatteessee xiinxaltee ergaansa maal fakkaata maal hin fakkaatu kan jedhu yoo hin himne amma bara teknooloojii yookaan bara ammayyaa bara tiiktookii keessa immoo hawaasni hin beekan kana sana maal na barbaachisa. Hawaasumta murteessu. Hawaasni murteessu ani kana waan jedhee maal fide ani sitti member beekaa fi beekamaa keenya adda baasuu dadhabne rakkanne malee otoo beekaan wanta kana itti deemee kun maal fakkaata mee koottu na qoradhu na hubadhu hojii kana hojjechuu fi fakkeenyaaf kitaaba namni barreessu otoo kitaaba sana ilaalchisiin gabaatti hin baasu. Barreeffamni iskiriptiis akkas ta'uu qaba. Production isaa dhumee fiilmiin gabaarra ooluu isaa dura nama ogeessa gaafattee yoo gabaarra oolchite rakkoon qabu. Fakkeenyaaf iddoo kan amma mufiin tokko kan ka'aa jiru obbo Isaayyaas hordofaa fi namicha production hojjete wajjin nama xinnoo ishee gaarii miti dubbiin isaanii. Maali dhagaa kitaabicha beekta hawwii. Hawwiin hawaasa keessa jira. Hamma hawaasa keessa jiru sana fiilmiitiin bahee raayii gaaffii dhagaa. Kana isaan lamaan utuu gaafattanii hawaasa yeroo sana dhufee eebbisiise deebisanii kennuu danda'a. Kanaaf hammayyoomne jennee takka aadaa, duudhaa, safuu fi eenyummaa saba kana keessaa fi falaasama uummatichaa gadhiifne deemuunis balaa mataa isaa fida. Hawaasichi of ilaala malee hojii ati hojjettu qofa miti ilaala. Aadaa isaa ilaala, safuu isaa ilaala, safeeffannaa isaa ilaala, ilaaf ilaamee isaa ilaala. Kanaaf isa keessaas otoo hubanne gaariidhaan jedhan. Dhugaa hawaasichaas ilaalee hojjeta. Dhuguma dhugicha hawaasa ilaame ilaamee jechuun kaleessaa isaa maaltu ture? Eessaa dhufe? Akkamitti jira? Akkamitti daboo ba'a? Akkamitti jaarsummaa waliin ta'a? Akkamitti abbaa manaa fi haadha manaa araarsa? Akkamitti jaalala dabarsa? Oromoon amma ammaatti safuu Oromoo keessa miidiyaadhaan hidhii wal hungatee safuu cabsee hin beeku. Akka aartiitti akkamitti ilaaltate wal hungachuu? Hin ta'u. Hawaasadha maanti eenyu odeessiin kee? Eenyu ati abboomu? Eenyu kan si hoogganu? Hawaasichadha.
Ati kan hojjettu eenyuuf? Hawaasichaaf. Hojiin ati hojjettu koo rakkoon hawaasichaa iddoo kana jira. Hawaasicha addunyaatti beekamuu qaba. Waggaa jettu aadaa ormaa fiddeessatti feeta otoo hin taane kan inni qabu hawaasaan biraatti dabarsita. Sigalee yoom dhume kan keenya. Nyaanni keenya yoom hojjetame? Sirni gadaa yoom hojjetame? Siinqee yoom hojjetame? Qarafaa yoom hojjetame? Sirbi wallaggaa yoom hojjetame? Ibboo fi mammaaksi yoom hojjetame? Maal dhabne? Lakkoofsa hin qabu. Amma kanaan wal qabatee namoonni tokko tokko aartii keessa warri jiranii yeroo hundaa fiilmii afaan oromoo mana citaa keessatti yeroo hundumaa nyaata akkasii wajjin ammayyaa'u jedhanii moo warri yaadan jiru akkamitti deebii akkamii qabda isaanii? Ammayyaa'u jechuun egaa hankee gattee miti kan ammayyeessitu. Akkamitti walitti ammayyeessita? Akkamitti walitti simsiifta? Manni citaa tokko Oromoon mana citaa rakkinaaf ijaaruu fi ammayyummaadhaan ijaaru garaagaradha. Jiru ammayyaadhaan baay'ee lekcherii kan ta'an hin jirani manni citaa. Iddoo bashannanaa godhan. Iddoo bashannanaa, iddoo maalii kan ta'an hin jirani. Aadaadhuma ta'anii ajaa'iba kan nama jechisiisan hin jirani. Fakkeenyaaf aadaa keessaa galmi Abbaa Jifaar aadaa ta'uu hin danda'u. Eeshi kumsaa morwadaan ta'u inni namaarree biraa maal barbaaddare ammayyaa jechuun kanuma. Naa dirqamanii fooqii ijaaruu qabna yookaan immoo soofaarratti qofa hojjechuu qabna. Hankeenya mana dhugaatii keessatti hojjechuu qabna yani amma fiilmii miti kaala mana dhugaatii keessatti dhugaa hojjetu amma baay'inaan kan dhaalle qabna. Kan dhaalle hankeenya jennee kan fudhanne qabna dhugaatii keessaa. Fakkeenyaaf kaleessaa keenya sirriitti hubannee beeknaa aan amma koon kanadha. Ammayyoomnu ammayyoo haadhiisu miti. Amma nifati teenyee namni nu ilaalu ijoollee qotee bulaa fakkaanna. Ammayyaadha miti. Kanaaf nama qotee bulaadhaan jedhe garuu qotee bulaan fakkaadhu amma. Atis hin fakkaattu. Kanaaf ammayyaa jechuun yeroo wajjin deemuu, bara wajjin deemuu, teknooloojii wajjin deemuu, isa immoo suuta hawaasicha akka dammaquu fi akka guddatu fiilmiif, tiyaatiraaf, diraamaadhaan ammayyeessuu dandeessa. Sigalee malee waan tokko fiddee dubbi irratti gootee kun kan keetu hawaasichuun dirrifata. Akkasidha. Hansaas otoo hin gatiin isa kanas otoo hin gatiin giddu galeessa gootee walitti simsiiftee agarsiisuun hin danda'amu. Egaa dhimma mari'achaa jiru kanaan wal qabatee keessattuu artistoonni gama aartii Oromoon hirmaannaa gaarii qaban hawaasa Oromoo biratti fudhatamuu qabanii dhimma guddina aartii Oromootiin wal qabatee yaadota garaagaraati kan isaan kaasan. Isaan keessaa tokko guddina fiilmii afaan Amaaraatii fi guddachuu dhiisuu fiilmii Oromoo akkasumas tiyaatira Oromootiin wal qabatanii waan isaan kaasan tokko fiilmiin Amaaraa yookaan afaan Amaaraan hojjetamu aartiin gama afaan Amaaraatiin jiru guddina isaatiif Haayile Sillaaseen teessuma isaa galma tiyaatiraa keessa kaa'achuun torbeetti yeroo tokko dhufee argamee ji'attis yeroo tokko dhufee argamee daawwachuun isaa guddina isaaniif bu'aa guddaa qaba ture. Guddachuu dhabuun fiilmii Oromoo, tiyaatira Oromoo mootummaan xiyyeeffannoo itti kennuu dhiisuu isaatii warra jedhantu jira. Maal jettaate? Nuti egaa akka mootummaatti reefu mootummaa argina. Garuu ani yeroo baay'ee kan inni na aarsu tokko maalidhaa? Fiilmii keenyas haa ta'u afaan keenya duudhaa keenya ta'u safuu keenya jara kana wajjin kompiira waggaa godha maali akka ta'e naan galu. Har'a nuti an jirru maaliifan Afrikaa hin jirnu nuti. Maafanii Hooliwoodii wajjin maaf qixxee ta'uu dinnee, Booliwoodii wajjin qixxee ta'uu dinnee, Naayiloodii wajjin qixxee ta'uu dinnee maaf hin jennu yeroo hundumaa akka gandaatti maaf haasawu. Maaliif isaan sirna darbe keessa afaan isaanii hamma tokko tarkaanfii akka argatu mootummaan dhiibbaa godheera siyaasa isaatii adeemsa isaatiif mootummaan darban godhaniiru. Nuti hammam teenyeetu hammam biyyaaf afaan keenya hojiirra ooleeti kan iddoo isa ga'uu dadhabe. Amma sadarkaan irra jiru baay'ee hamma kanatti komii kan fidu miti. Haa ta'u garuu malee nutumti dhimma kana keessa jirru yookaan immoo caasaa kana keessa jirru. Hammam xiyyeeffannaa kenninee walitti dhufnee walii ijaarree waliin qindoomnee waliin taanee rakkoo keenya furuudhaaf tarkaanfanneerra. Unnimti mataan keenya hojii akkamiin dhiyeessinee gabaatti waliin taanee dhiyeessinee gabaan akka nurraa fudhatu haala mijeessineerra. Inni jalqaba anaaf kana. Yoo nuti kana goone mootummaan unuuf jedhee otoo hin taane innis uummata keessaa tokko waan ta'eef waan inni dhufee nuun jajjabeessineef waan inni nuun gargaarreef hin jiru. Akka ammaatti immoo akkam beekutti mootummaa deeggaruu yookaan mootummaa jajuu yookaan maal jechuuf miti. Hojii hojjetamu keessatti aadaa fi turizimiin Oromoo xalaa deeggarsaan kennaa bakka barbaachan godhaa amma danda'e sappoortiin godhaa waan baay'een godha.
Kanaaf isa kamidha kan Haayile Sillaasee fi isa amma kana walitti qabnee ilaallu. Kanaaf naa galuu hin dandeenye. Guddachuu dhabuun fiilmii fi aartii tiyaatiraas ta'uu danda'a. Guddina akkamii? Guddachuu. Fakkeenyaaf sadarkaa barbaadametti. Atis kan beektu tiyaatirri sadarkaa biyyaatti yeroo garaagaraatti afaan Amaaraan dhiyaatu afaan Oromootiin tiyaatirri waggaa keessattuu tokko hin jiru. Maaliif? Maaf hin jiru jechaadha. Maaliif ani siin jedhu barreessitee qopheessitee gabaaf dhiyeessitee akkaataa hawaasni simatuu fi sifirraa fudhatu qopheessineetu dadhabne moo humna maallaqaa dhabne? Rakkoon artistii bira jira jechaa jirta. Tokko artistii bira jira. Artistii bira maaliin jira? Akkaataatti qindoominaasaa fi akkaataatti fakkeenya amma gabaabaan dhaqiin mana kanatti kanaa soofnu kaameraan kun waan jiraamuni mana kanatti kanaan maayikiin kun waan jiru miti yoo hin jiraanne maaliif taasifnu? Hawaasatti dhiyaachuu dandeenya? Kanaafuu hawaasatti dhiyaachuuf dura qulqullina isaa eeguu qabna, hojii hojjennu beekuu qabna, hawaasa keenya beekuu qabna, aadaa keenya beekuu qabna, duudhaa keenya beekuu qabna. Sanaa booda waan gurgurannu sana sirriitti beekuu qabnaadhaan koo kan jechaa jiru. Waan gurgurannu hin beeknu taanaan gabaatti waan baanu, waan fudhannee gabaatti baanu hin baanu taanaan ani eenyuun komachuuf yeroo koo mitiin jedhan. Kanaaf hanqinni qulqullinaa beekumsaas jira jechuudha. Jira maaliif nuti erguma jarri kun ammatu warra ammati maqaa dhoofte kuni bara 1900 jalqabanii bakkoota adda addaatti bifa adda addaatiin mana tiyaatiraa meeqa qabu? Meeqa qabu mana tiyaatiraa? Ani mootummaan baajeta baasee ittiin gargaaramaa jiran. Tiyaatirri biyyoolessaa hin jiru. Hagar Fiqir kan jedhaman jiru. Maazagaajaan hin jiru. Raas tiyaatirii hin jiru. Innaa jarri kun eessa jiru? Achi keessa miti kan wal maddanii achi keessa miti kan ijaaraman. Nutoo eessa jira? Meerra mana tiyaatiraa keenya ajaa'iba ta'ee hojjetame namni keenya qacaramee caasaan itti qophaa'ee mindaan itti kaffalamee ijoolleen akka hojjetan godhamu. Baandolee malee manni tiyaatiraa akkanadha jettu jira. Amma giddugala aadaa Oromoo keessatti tiyaatirri akka agarsiifamuuf yaaliin godhamaa ture. Maal tafere? Godhamaa hin jiru tiyaatirri. Yoo hin jiraanne manni qullaarma ta'a akka maaltu qabadhamu qullaarma ta'a. Kanaaf anaa fi akka ammati guddina jettee ilaaltu mee dura nuti sammuun keenya haa gabbatu waan barreessuun haa beeknu waan goonu haa arginu waan jennu haa hojjennu. Fakkeenya sii kaasa gabaabumatti gaaffii keef gaaffii siin kaasa. Fiilmiin hojjetamu maaliif si'a 2-3 argamne? Maaliif uummanni girri jedhee ilaalle? Maaf ilaalle? Giddugala aadaa Oromootti dhufamee agarsiisa. Fakkeenyaaf kan koyoon sii fudhadhee. No isarra darbee amma maaltu ilaalamaa jira? Kitaabatu maxxanfama baay'inaan isarra darbee. Maaliif kan ilaalame? Hankee maaliif ilaalame? Fiilmii qabdaati? Maarree? Maaf ilaalamne? Ani gaaffiin koo kana maaf ilaalame? Amma sila gaaffii tokko kaafteetta. Dhangaan akkaataatti hojjetamaa ture sitti meera. Dura nuti hayyoonni warri aadaa kanaaf duudhaa kana yookaan fiilmii kanaaf tiyaatira kana baranne irra keessa jiran jennu walitti haa dhufnu. Rakkoo keenya waliin haa hiikkannu. Waliin haa qindoomu. Waliin haa sochoonu. Erga kana goonee boodadha kan teenyee rakkoo keenya fudhannee gara industiriitti jijjiiruu dandeenya. Propozaala ajaa'ibaa hojjennee waliin taane yoo kanan goone waldoolee cimsinee waldoolee jiran cimsinee gara gamtaa artistoota Oromootti yoo hin ceesifne hundi keenya gamaa gamana dhaabbannee yoo cal jenne odeessina ta'e waan dhufu tokko iyyuu hin jiru. Qindaa'uuna barbaada. Waldaan tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo jira. Eessa jira? Giddugala aadaa Oromoo. Jira ture. Aangoo warra fuudhuu didanii akkuma baaldii jechuun akkamitti ilaalta waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo? Waggaa jalqabarraa isa hidde bu'uura isaa rakkoo amman odeessu kanarraa akkoo hiiknaa akka rakkoo kanas jenneeti jalqabuma waggaa jalqabnu waldaa fiilmii fi tiyaatiraa Oromoo waldaa fakkii waldaa koomedii waldaa promooshinii fi waldaa artistootaa fi muuziqeessitoota jedhan socho'aa ture. Yeroo sana waggaa sochoonu sadarkaa federeeshiniitti ijaaruudhaaf jennee rakkoo guddaatti socho'aa turre seera bulmaata baafne hundumaaf. Achi booda riivoleeshin jedhanii jijjiiran. Warri iddoo sana bu'an immoo hamma mo'ata kun jiran. Waggaa meeqa dura kan? Waggaa 8-9 dura maal 2010 jalqabee hin jiru. Achi booda ijoolleen achi keessa turan baay'een isaanii biyya alaa deeman. Abduu Naasir, Tafarii fi Taaddalaa Gammachuu fa'aa turan yeroo sana kan wajjin hojjenne. Isaan kun amma hojii keessa hin jiran. Kanaafuu yoo waldaan sun hin qindoofne yookaan wal ta'een hojjenne waliin hin dhaabbanne waliin hin sochoone gam tokkoon hin sochoone kallattii kanaan nu baasa hin jenne akkamitti guddatamee natti. Hunduu qophaa deemoo qophaa deemuudhaan biyyi guddatti.
qofaa deemuudhaan biyyiin guddatti. Fakkeenyaaf yeroo hundeessitan keessa maal milkeessuu yaaddaniitu kan hundeessitan wal. Tiyaatira baay'ee hojjenneerraa. Fakkeenyaaf lafa mana jireenyaa artistootaaf kennisiifneerraa, biiroo bananneerraa, akkaawuntii mataa keenya bananneerraa, galma wanni hundumaa godhanneerra. Kun caasaa tokko ijaaruudhaaf sochii guddaa keessa turre. Caasaa sana ijaarreerra. Caasaa sana keessa jiru amma waan tokko hin jijjiiramne. Kanaafuu kun immoo jijjiiramuu qaba ture. Tiyaatiroota gurguddoo baay'een hojjetamuu qabu ture. Fiilmiin gurguddoon baajeta keenyaan hojjetamuu qabu ture. Maaliif seera qabeessadhaati. Mootummaa gaafachuu dandeessa. Baajeta gaafachuu dandeessa. Biiroonis isinii kennameera. Biiroon jira ammayyuu. Biiroon jira ammayyuu hojjetamayyuu biiroon hojjeta. Amma waldaa meeqa jira? Barreessitoonni jiru. Waldaa fiilmii tiyaatira Oromoo jira. Fakkiin jira. Artistoonni waldaanii wallistootaa jiru. Fakkiin wanni kun walitti yoon dhufeen qindaa'ee waa tokko irra hin geenye hunduu waldaa mataa isaa qabatee socho'aa ta'e guddina ati hawwitu kana bifa maaliin ta'uu danda'u? Mee kamiin akkamitti ta'a jettee yaaddate? Kanaaf anaaf guddina aartii Oromoo yaadna yoo ta'e namni amma taa'ee nu dhaggeeffatu kan miidiyaa adda addaatiin nu hubate yoo jiraate qaamni kamuu ijaaramu. Rakkoo keenya furachuuf hundi keenya wal ta'uu. Tokko kan beeku tokko hin beeku. Tokko kan hubatu tokko hin hubatu. Tokko kan beekumsa qabu inni kaan hin qabu. Yoo walitti dhufe garuu manadha. Citaa walitti dhufeet mana ijaara. Utubaa wal duukaa dhaabbateet mana ijaara. Shanan gadaa salgan jedhanii kan dhaabbatan Booranaa kan jedhamu utubootadha. Fakkeenyummaa kan kaan. Kanaaf walitti haa dhufnu, waliin haa qindoomnu, waliin haa dhaabbatu. Ani dhugaa kun sitti yoo kana ta'e mootummaanis baajeta baasee waan hin gargaarreef hin jiru. Garuu amma qindoomnetti maal gooteetu kan nama gargaaru. Kanaaf amma aartiin Oromoo guddachaa jiran guddannee maaliif akka jedhan hin beekone malee. Homaan kaleessarra wayya. Maaliin guddate fakkeenyaaf? Kaleessarra wayya. Fiilmii Oromootii yoo wal qabatee ilaalle. Fiilmiin hin jiru. Fiilmiin hin jiru. Guddinnichi irraa jalqaba. Atama waa'ee fiilmii ta'e fiilmiin. Waa'ee fiilmii waa'ee tiyaatiraati kan haasa'u. Kan isin wal qabatus kanuma jedhee. Fiilmiin hin jiru. Garuu amma immoo jeedduu kana kan hin argaa jiru jijjiiramni tokko jira. Artistoonni Oromoo bakka mana tiyaatira Finfinnee keessa jiranitti qaqqacaramanii hojii hojjetaa jiru. Tareegannis immoo gargaarsa tokko fi muuxannoo tokko fidee dhufa jedhee yaada. Amma yeroo dhiyoo kanatti amma tiyaatira adda addaatu hojjetamaa jira. Tiyaatira isa mana tiyaatiraa biyyoolessaa, mana tiyaatiraa Maazagaajaa, mana tiyaatiraa Garfiqir fi oolmaa daa'immanii keessatti wanta akkasii hojjetamaa jira. Kun mataan isaa tarkaanfii tokko. Akkas goonee jijjiirama kanatti deemna malee takkumaan. Tokkummaa akkasii hin uumne maaltu sababa ta'e? Of jaalachuu. Qoqqoodamtanii of jaallachuu jechuudha. Of jaalachuu. Fakkeenyaaf gamtaawwan qoqqoodamanii jiran kun akka dhuunfaatti maal milkeessan? Warreen hooggananis haa ta'u warreen harkarraa qaban maal milkeessan akka dhuunfaatti of jaallachuudha erga ittiin. Egaa kan isaan milkeessan ani natti mul'anne waa tokkoyyuu ani kan hin amanu tokkoon qaba. Akka durumaan sii kaasee ijoollummaa koorraa qabee daboodhaan guddadhe. Daboo jechuun gamtaadha. Waliin hojjechuu, waliin jiraachuu, waliin nyaachuu, waliin dhuguu, waliin socho'uu, namaaf yaaduu kan tokko hin beekne tokko utubee akka jiraatu hin beekan. Kanarraa ka'een yeroo dhiyoo kana akkuma beektu waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo erga ijaarree gara waggaa 2 booda aangoo dabarsinee seerri isaa akkas jedha. Erga aangoo dabarsinee immoo haala isaa ilaallaan ta'uu didee ta'uu dinnaan immoo waldaa fiilmii qusannoof liqee mormor jedhu akkuma beektu as naannoo Furiitti ijaarree isarraa kaanee hojii hojjenneen immoo har'a kunoo abbaa darbii 15 ijaaruudhaaf waa hundumaa xumurreerra. Kaartaa fudhanneerra. Mee gara sanatti gaafa dhufnu waan biraa waan kaasnu qabna aartiidhaan wal qabate garuu waldaan mormor artistootumatu walitti gurmaa'ee situ hoogganaa jira hagam beekutti artistootuma fayyaduufi walitti dhufeenyi mormorii fi waldaa artistootaa fi tiyaatira Oromoo walitti dhufeenya qabdu. Inni kun qusannoof liqeedha. Garuu achi keessa artistoonni jiru. Artistoo qofa miti hawaasa Oromoo hundadha. Garuu artistootadha maaloodhaa miti walumatti ijaaramne walitti hoggaa ijaaramne garuu adeemsi keenya qusannoof liqee jennee jalqabne mootummaan immoo humna keenyaa fi haala keenyaaf sochii keenya ilaalee investimentii nu dabarse investimentii kanarraa immoo har'a lafa nu laatame irratti kaartaa fudhannee dijitaalaan amma immoo diizaayinii lafaa finnee biyyoosaa qorachiifnee amma gaa waa hundumaa erga diizaayinicha mirkaneessinee booda amma ijaarsaaf qophaa'aa jirra eeyyama ijaarsaa fudhanne. Maal ijaartu? Mana jireenyaa fi daldalaa ijaarra. Isadha amma ijaarra. Keessattuu artistoota isin jalatti gurmaa'anii jiran namoota isin jalatti gurmaa'anii jiranii hagam fayyada hojiin kun?
Egaa akkuma hawaasa kamiyyuu ulaagaalee taa'ee jira. Ulaagaalee sana guutee namni socho'u akkuma qaama sanaatti hawaasa sana keessatti jirutti gargaarsa achi keessatti argatu. Addatti artistiif jedhamee kan taa'u hin jiru. Waldaa sana keessatti gargaarsa argata. Artistiin addatti argata jettee kan yaaddu waldaa mataasaa keessatti. Maaliif walii isaa ijaarratee waliin ogummaa isaatii ogummaa sana keessa jira. Ogummaa sanaan hojjeta waan ta'eef addatti argata. Inni kun garuu hawaasa guutuudha waan ta'eef akka hawaasaatti kan argatu. Mee akkuma sila kaastee jigiitti namanaa yookaan immoo dabootti namanaa jetteetu kan itti jirtu. Sanumatti waan amantuuf gara waldaa mormor kana ijaaruu hawaasa walitti qabanii gara gurmeessuutti dhufte moo waldaa gurmaa'etti dhufteetu? Ani waldaa gurmeesse malee gurmaa'etti hin dhufne. Waldaan na dura ijoollee muraasni tokko sochii tokko ture. Garuu sochiin sun seera ala waan ta'eef sochiidhaan gara seera alaatti finnee waldaa sana gara mormoritti finne. Yaada ati kaastee namni lafa kanarra jiru fagoon dhaqiin afoosha maaliif ijaarratan? Gaafa fayyaa wal gargaaru gaafa du'e wal awwaaluuf. Namnis akkasitti kan jiraatu. Artistiinis kanadha kan ta'uu qabu. Gaafa walitti dhuftee ati meeshaa kiiboordii dandeessaa. Inni sun immoo miksingii danda'a. Inni tokko immoo editirii danda'a. Inni tokko immoo barreessuu danda'a. Inni tokko immoo shubbisuu danda'a. Inni tokko immoo walaleessuu danda'a. Inni tokko yaadaleessuu danda'a. Gaafa walitti fiddu garuu kun guutuu ta'a. Hojii tokko namoota baay'eedha. Uumee jechuudha. Yaada adda addaa walitti dhufa. Isa sana immoo fiddeetu ogeessa buleeyyii sirra muuxannoo qabuu fi waa hubachuu danda'u agarsiifta. Mootummaas qaama mootummaas fiddee biyya keessatti waa'ee biyyaa aadaa duudhaa warra beekan fiddee agarsiifta. Karaa isaanii ergasii darbee booda hawaasatti agarsiifta. Hawaasni naan kootii jedhee sirraa fudhata. Kanaachi atumti lafaa kaate waa hundumaa ofii kee walaleessite yadaleessite yoo hojjette sila sii kaaseera bara. Aadaa Wallaggaa jiru yoo Harargee nagne Harargee kan jiru Wallaggaa nagne Baalee kan jiru Arsii nagne Arsii Jimma nagne Jimma Lubbaaboor Shawaa yoo nufne attamittadha walitti dhufeenyi kan ta'uu danda'u. Akkamittadha dursaa hawaasicha beekuu qabnaa kan jedhamu kanaafi ganda keenya qofa miti. Hunda naannoo hundumaa beeknee waan hojjennus naannoo hundumaaf hojjechuu qabna. Gabaan keenyas naannoo hundumaa ta'uu qaba. Gabaan keenyas All Oromiyaa ta'uu qaba. Kanaan egaa guddate kan jedhu. Ani asitti sirban baasu Baaleetti dhaga'amuu qaba. Sirbi Baalee sun Wallaggatti dhaga'amuu qaba. Inni Wallaggaa sun Shawaatti dhaga'amuu qaba. Inni Shawaa Harargeetti dhaga'amuu qaba. Hunduu wallaggeeffachuu qaba. Yeroo sana egaa kan kooti jettee hanqindoomtu. Kanaachi atumti qofti hojjettee fiilmiin hin guddanne tiyaatiriin guddanne kan jettu fiilmiin keen gurguramne waan ta'eef yookaan tiyaatirri keen hojjennamne waan ta'eef akkas jechuu dandeenya. Yookaan immoo barnoonni nuti kaleessa Pilaatoon fa'aa fi wanniin fa'aa barsiisaa turan. Aristootel fa'aa barsiisaa turan. Akkas jedhanii barsiisanii tiyaatirri kun addunyaadha. Fiilmiin addunyaadha. Kanaaf bifa kanaan yaadaan gamtaadhaan yookaan gamtaadhaan yoo hojjenne gamtaadhaan waa hundumaa yoo qindeessine kan nuti hojjennu olitti hojjechuu dandeenya. Kan hojjennu olitti hojjechuu dandeenya. Dura teessuma koo jette jaldeesseedhaan dura nuti qindoomnee ijaaramnee wal taanee waliin kaanee waliin dhaabban waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Hanqina tokkummaa jechuudha. Hanqina tokkummaa baay'ee jira. Hanqina waliin ijaaramuu. Waan hojjennu waliin qindaa'u, waliin socho'u, waliin hubachuu, wal dhaggeeffachuu. Fakkeenyaaf nuti amma caffee Oromiyaa keessatti bakka bu'aa hin qabnu. Paarlamaa keessatti bakka bu'aa hin qabnu. Maaliif qindoomina hin qabnu kaa? Rakkina keenya illee achitti hin himannu. Baay'ee nuun ramadamu. Waa tokko hin qabnu. Nuti koo akka artistiitti yuunitii gamtaa tokko amni mana tiyaatiraa cimaa tokko ijaaruu dandeenya. Otoo ijaarre kana caalaa maallaqa baasaa oolla miti. Kanaaf yoo gamtaadhaan dhaabbanne waan hin taane hin jiru. Hawwiin ilmi namaa hawwu, hawwiin artistiin hawwu, hawwii hawaasni hawwu waan hin hojjetamneef hin jiru. Kun immoo har'a ta'uu baatel egaa Waaqayyoo jedhe fuulduratti waan gabaarran oolleef yookaan immoo waan wanti kun fuulduratti hin taaneef hin jiru. Mee yeroo dhiyoos artistoonni dargaggoonni siitkoomii hojjetan akkasumas diraamaawwan tokko tokko hojjetan fiilmiiwwan gaggabaaboo hojjetan dhufanii fudhatama argachaatti jiru. Akkamitti ilaalta isaanii gorsa maalii qabda? Egaa kaleessaa beekuun boruuf ta'a. Har'a beekuun immoo iftaaniif ta'a. Waan hojjetan sana fedhii qofaan fiiguu otoo hin taane hawaasicha akka fudhatama argatuuf amma yeroo baay'ee yoo argita ta'e
waanuma baargamaa yookaan immoo Awurooppaarraa dhufu yookaan immoo Ishiyaarraa dhufu yookaan immoo biyya biraarraa dhufu odeensii waan qabaniif isaan taana jennee ariifachuu otoo hin taane hawaasa keessatti akkamiin deemuu hin danda'a hawaasa keessatti akkamiin ta'uu hin danda'a kan jedhamu jiraachuu qaba. Yoo kana taate atis uummata biratti daftee fudhatama argatta beekumtiin argatta jireenyi kee jijjiirama hawaasni sun immoo karaa kee bakka bu'ummaa kee jijjiiruu dandeessa addunyaa irrattis immoo hawaasa kee beeksisuu dandeessa. Otoo danda'amee aadaa irratti xiyyeeffatame aadaan uummatichaa eessa jira kaleessa waggaa dheeraadhaaf dukkanaa'ee ture dukkana keessa ture awwaalamee ture beekumtiin argannee afaansaa aadaansaa duudhaansaa jennee isa akkasii kana tootti cimsine amma yeroo ijaarsaati amma yeroo waltumsuuti amma yeroo afaanicha babal'isuuti amma yeroo teekinooloojii wajjin wal simachuuti. Kana carraa kanaan namoonni Google irratti isaa ta'uu bakka adda addaatti internet irratti teelee irratti bakka hundatti baankii irratti afaan Oromoo akka afaan hojii afaan sabquunnamtii addunyaa afaan sabquunnamtii hawaasaa ta'uu godhanii galateeffamuu qabu. Akkasii kun kan hojjechuu qabnu. Isa akkasii nutis ogummaa keenyaan bakka jirrutti kitaabaan isaa ta'uu fiilmiin isaa ta'uu diraamaa reediyoon isaa ta'uu waa hundumaan hojjenne afaanichi har'a iddoo jirurraa boru. Tarkaanfii tokko tarkaanfatee hawaasaan biraaf illee biddeen ta'uu hamma danda'utti. Amma nuti yeroo baay'ee waggaa wal agarru afaan keenya dagannee sanaan haasofna barmaatee nu ta'e. Inni kunis immoo fuulduraaf barmaatee ormaaf ta'e akka afaanuma addunyaa har'atti hin dubbatanii akka ta'uuf isarratti baay'inaan otoo hojjetanii waan kaleessa hawaasichi keessatti rakkachaa dararamaa fi reebamaa tumamaa fi hidhamaa ture sana amma immoo as fidanii irraa hubatanii otoo irratti cimsanii seenaas otoo dubbisanii kitaaboleen irraa guutanii giddugala aadaa Oromoo yoo dhufte. Kanaaf karaa biraa wanta kanaaf kan kakaasu baay'inaan amma giddugala aadaa Oromoo artistoota baay'ee leenjisaa jira. Kaleessa leenjiin hin jiru. Afaanichuma barachuunu leenjiin kun kallattiidhaan hubachuunu xinnoo ishee kun tiyaatira kun fiilmiidha jechuun iyyuu guddina. Namni waa hubate waa hojjeta. Waan namni waa godhetu waa godheera jedhama malee waan lafa jirutti malee waan lafa jirutti ceephoo hin dandeenye wanta akkasii ta'uunsaa baay'ee nama gammachiisa. Mee dhaabaan hojiiwwan hedduu abbaa ogummaa hedduuti gara fuulduraatti maaliin si eegnaa sila kaasteetta kitaaba qopheessaa jirtu akkati qabdu sila ibsiteetu kan itti turte kana alammoo gama reediyootiinis hojiiwwan hedduu hojjechaa turte ammas kan biraa hojjechuuf kan eegalaa jirtu jira kanaan wal qabatee mee isa maalammanis itti dabalii gara fuulduraatti dhaabaa maaliin eegnaa hawaasa Oromoo biratti maal qabatee dhufa? Ani egaa Waaqayyo na gargaare amma beekumsaa fi ogummaa Rabbinaa laatetti boru yeroo dhiyootti gareedoo irratti diraamaa haaraa Okkolee jedhu tokko nan jalqaba jedheen sochiirra jirra amma torban dhufuu jalqabee hojiirra gabaarra oola qilleensa irratti dhaggeeffatamaa jechuudha. Ittaansee fiilmiin barreessee fixe jira egaa piroodakshinii isaaf maallaqa barbaadaan jira Waaqayyo na gargaare isas wanni jedha yeroo dhiyootti immoo waan lama hojiirran ooshan jedha tokko faaruu daa'immanii tokko jedhee fixeera baay'ee kilipii sanaafe isa sponsor barbaadaa fi namoota piroodakshinii godhanii haasa'an jira. Kitaabas immoo egaa xumureen qaama dhimmi kun laaluu fi gulaaluu danda'an jedheetti kenneera. Kana lamaan egaa yeroo dhiyootti Waaqayyo na gargaare nan gabaarra oosheedhee yaadagaa Waaqayyo wajjin yoon jedhee egaa sanaa booda dhagaa walitti deebina yookaan immoo didduudhaan walitti deebuu dandeenya. Tole galatoomii ulfaadhu asitti argamtee ergaa baay'ee nu dabarsite wantoota dhaloonni irraa baratan seenaa kee dargaggoonni gara aartiitti seenan irraa barachuu danda'an hedduu isaanuuf qoodde waan nu faana turteef galatoom. Isinillee sa'aatii koo kanaaf eegdanii asitti na afeertanii istiidiyoo kanatti akkan waan beekuuf waan nu badde waan argeef waan keessa darbe hawaasaaf ani dabarsa waan na gaafattaniif waan na waamtaniif baay'ee galatooma. Egaa daawwattoota keenya waan dubbannee fi waan jenne keessaa immoo isin kan irrattis guutaa kan dogoggorre immoo of kolchaan jedha galatooma. Ulfaadhu. Isinillee akkasuma. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV kan daawwachaa turtan Qubee poodkaastii keenyaan immoo Dhaabaa Garbaabaa artisti Dhaabaa Garbaabaa waliin kan nuti turre inni immoo hojiiwwan hedduu kanaan dura hojjetee kan dabarsee fi gara fuulduraattis hojiiwwan garaagaraa qabatee akka dhiyaachuuf jedhu sanaafis ispoonsaroota garaagaraa barbaadaatti akka jiru hojii hawaasaa aadaa duudhaa hawaasaa gara fuulduraatti baasuuf hojiiwwan hedduu harkaa akka qabu kaaseetu jira. Isin warri dandeessan warri sagaleen keenya viidiyoon keenya kun isin bira ga'u waan dandeessaniin bira dhaabbattanii yaadaanis waan hundaan akka isin bira dhaabbattan abdii qabna. Yeroo bira hojii jajjabaa hojjetee akka inni qabatees dhiyaatus abdii qabna. Waan nu fayyadamtaniif waan nu hordoftaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jennaa torban nama biraa qabannee hanga walitti deebinutti
nagaatti.